السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالي بريدو المان رومور رومي كيس سرتن سجلين كيس برا قبض ملتو دعوم تكتك فجأة دي أدا سينا شري ليوكو أبغى نكان دفتن دورو أنا دوف دي أدا سنين جد يا سجلين كي دعوم تكتك فجأة دي أدا سينا شري ليوكو Gaafa ajuu marqee baloo waraana ofii kaasee waraana qaqaa'ee manaa gadi baasee gaafa eboof tokkoon diinota akaanii gaafa ekeraa diinaa darsanaan lakkaan gaara washaa keessaan gungumeetti dhufee karaa baala geessu guutumatti cufee yeroo fardaa lafoon imaluun jabaatee yeroo daandiin jiraan kabbadaa ka'ee waraanni mootummaa otoo ittiin himne gaafa baallee dhufee karatti dhaabsee karaa itti cufee hidhannoo irraa hiikee hidhatti naqeera warra nama hidhu hidhatti qaqeera. Kanamaaf raawwatte waan kanamaaf goota nama keenya taatee nama keenya moota jedhanii gaafannaan warri mootummaadha waan waliin jenne raawwachuun kiyya anaaf gootummaadha. Ani odoo beeku kanan goone garuu kanuma keessani dogongorri maruu akki walii galle akkanaaree waadaa galle cabsuun barsiifne aadaan jennaani سجلين إذا جماعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدا شير قرأ شالات إن شاء الله. كيف ما تريد في أدا؟ أنا تريد فين وفلتا؟ لينج أكهوري ملان دين فيته دين فانا أوليش دينا بران شر إنسان شرن داكي دانغا تران في أوفي وامي غرنا غرسي أكدين في الوكناف أكسي أكول بلسوف لولا سين نفيتي وان أبليسا لولو في نسيتي غروسن غودو ولمن جابسن ولمهن مونو أما فلولو بانوس إفباني دري هرك غرا جلاتين وليفتان إري شفتا هنجرنا غوتو تبياتين والديبون فإنا ولتئياتين جئ دوبان أمتي تكران وانساني قل أنا بقى نقول لفت ننتج سنقول يا دانورنا براني هيدتي سنسي بوت دو ملت دو أمرتي سنسي في تراري أبدا غرادو غوندي بالي هيدا ملك إيدو أجلا غالي أبسو أمتاتي مكامير إفان ديمان دين راسو أغري في بفان أبان أنا جنا هدي سانيتي أبصم بالك أبصو أبا المانيتي نانو جنيري رايتو سوينا بيلتو فداوين سرر نفتنيا هوينا بورو غاسر قوللشا جارتي لفيدان أتوني بيجي جارتي بدا في جموجي باليو هرقفي غافلو اللي بالي أو إي ولدفي أبان أنا جنا قوني أوني مورا نفتنيا أجيسيفون اللاتي سورا gaafa ajuu marqee baloo waraana ofii kaasee waraana qaqaa'ee manaa gadi baasee gaafa eboof tokkoon diinota akahan gaafa ekeraa diinaa darsanaan lakkaan gaara washaa keessaan gungumeetti dhufee karaa baala geessu guutumatti cufee yeroo fardaa lafoon imaluun jabaatee yeroo daandiin jiraan kabbadaa yaqoob qilleensarra taate yeroo diinni dhabe karaattiin dabaru yeroo lula san hordofuuf xiyyaaraan baradu mukulkulli qabsoo barbadaan laboobee bakakkaatti buusee bakakkaatti roobee waramata du'aa itti buuse fiinaa gaafa afaan banee yuuse waraabessi diinaa gaafa dalloof bidiree gaafa madda walaabu gaafa sareen dhiiga saree lafarraa waraabu gaafa baddaa harannaa gaafa bulluqiif beetu gaafa hallummaaf riiraa gaafa lol okkotii gaafa guyyaa dhiiraa gaafa malkaa amaanaa gaafa nan saboo cabbii gaafa lola gortee gaafa diinni lubbuuf muka weennee korte gaafa lafa guute maqaa waaquu guutuu gaafa liyyee lamaan diina lafaa fuutu gaafa rasaasa takkaan butute xiyyaarri gaafa lolaan raafamee u'uu jedhe gaarri gaafa dhiiga dhuguuf jinniin lola naqee gaafa dhiirri diina gude jinniin naqee lolli Hussein bulee lolli gaara goonii warri gogaa diinaa gargar baasu fooniin gaafa of tuultota waraanee ciniine gaafa ukukkubee warraaqsi finiine namuu bakka jiruu nafxanyaa haleelee lolli asii achii walitti qajeelee hangaree foolii fudhachuun dhibdutti nafxanyaa marsanii galfatan giddutti uba golqabaatee walii tumsinaanii walirra goree garaa hurfinaanii diinni balaa malee baalli hin qabne boo'ee diina lubbuu malee luba hin qabne moo'ee baalli walii kennee waan falmateef lubaan baaleen hin kennine hin gurgurre
قبان سمي بيفالي سندوم سنيرو لفاف نما بالي بلسوم سنيرو garumo amulle dininu finchisu abju oromiyaaf abju twindisu yomuuf ijaru of qopheessu qabna yoo hin ijaaramne kopha camna diinni tolen jedhu sosoba tolaatiin irra aanuu qabna saayinsii lolaatiin biyya Somaaliyaatti loltoota ergannee loltummaan leenjifna loltoota saniin diina tolan beenna ofirraa deebifna jedhanii gaafa ergan san loltoota 150 abbaan anaajina nasi keessatti argama biyya Somaaliyaa magaalaa Luuglixxee ga'umsaan leenjitee leenjii lolaa fixxee otoo qophooftuu galuuf gara biyyaa ammas loltuu 10,000 ergan Somaaliyaa guutuu Baalee keessaa walitti babaatee 10,000 taatee gaafa achiin yaate 500 addadda ciranii bakka 20tti qoodanii hiranii tuutaan bahee leenjiif qophaa'us namootuu gammadee jeneraalonni mootummaan Somaalee leenjiidhaaf ramade waan gaa hin taaneef harki waliin ga'u kan dura leenjisaa haa ta'u jennaani abbaan anaajinaa leenjisaa ta'eera nama 500 kophaasaa leenjisee ga'umsaan ga'eera garuu leenjiin suni leenjii qormaataati qormaan ulfaate immoo qormaata nyaataati warri rakkoon beenne rakkoon manaa ba'ee warri harka eegaa ta'ee gargaarsa eeggata warri dur gargaaru warri ofii quufee beela'aaf hammaaru harka namaa galee ka dur namaaf laatu shuumoo mishingaa qofa oduu nyaatu midhaanii fi garaan wal fudhachuu didee midhaan garaaf nyaatan miidhaa biraa fidee ijoollee jajjabutu dhiibbaan manaa yaase nama 700 baasaan lubbuu baase gootonni of kennan gammachuu sabaa fi kiniina takkitti argachuu dhabaa fi ijoollee koromii dirqamni sakaalee biyya ormaa liqimsee awwaalee guyyaan rabbii dhufee nu biraa fudhatus garaan gootaa boo'ee boora'ee gubatus du'een duugoonni duulleen awwaata duus kaayyoon duuneen waliin jiraata yoomuu du'an kaane du'een beeku goonni seenaan duune qabanii beeka dhaloonni tokko nurraa du'u kumatu dhalata boottaniin gaddinaa ol qabadhaa mataa jedhanii wal cimsaa wal jajjabeessanii leenji'anii xumuraan geessanii akka ta'es inshallah itti fufna boruullee rabbi raataatiin folcha inshallah bakka tanarraa itti fufna boruullee inshallah seenaa ayyuuf goota kennaa yoo rabbi biraataate inshallah itti fufna boruullee folcha ala turee dhufe duratti ala viidiyoo isin waraabe amma gartanii ka inshallah sagantaa keessa illee isin jala inambisuu jedhee dhufe salaamtaan daganne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا عرف التنانا والرويل كم التويل كم بقنا قاعد نفتن أنا أعرف نورو سنين جر نمن الدوني جرجري يكون الربا في جيبه سيني بوجرا نم إن شاء الله نوفلتا حق أيو فابون دقتنا أكو مدرانو لينجن إن شاء الله كجراني حق إساني قرتي نقارات كراون إسان غرغارون حق قرتي ربي نور كاي درقما كانوا برادي من اللي مغفرة إساني كراتشون على رمتشونا كوني أمو متكين كما الدنيا كيس إلمنا ما كمو بكا فدي هاجرات ومنتي فدي هاقباتو إلمنا ما كركاتي كدر رامي كركو كيسر وكركوساتي هندافو دعاي قوچون دقاتنا سنين جد قرم الدوريك ياسين توك واي أبتونا غوندر أكاني أچرا أچولاني كونسين كوبا قبدان إن شاء الله شانين بانكي سامو دفتر چمات دومتي جوار مليشا راتي دولو إيغالي isakanni ilaala jechu gaggabaabsinaa sun jala waan hundaa wal ilaala gaari qaqqaali babbareedduu ilmaan oromoo baga rabbi nagaa waliin dhufite akkuma tajaajila gubbaa keenya kanatti wal ilaala osoo ka falfalu ka horaa jedhani naannoon amaaraa akkuma isin beektanii faannoo keessoo so'a inumaa 4 kiiloo seenu dhufaa jirra jedhani abbichuun ammoo marraa lammataatiif magaalaa isaanii gudditti Gondar dhaqanii adda Gondar hogganoota wajjin oolanii haga maatii wajjin ba'utti achi bashannanaa oolanii galan jechuudha. Kun maal agarsiisaa nageenyi biyyattiin garasiin deemaa jirtuu fi kijibaa warri gartee duula banan naftanyoonni Oromootiif naftanyoonni Amaaraa olola isaan saa 24 oofanii fi mootummaan kun naannoon inni bulchaa jiru magaalaa Finfinneetiif karaa gubbaa qofarra jedhu san kijibsiisuudhaaf wanni kun gartee gayaadhaa jechuudha. Waan biraatti gaafatanii qabu. Kaaniin ammoo kanaan wal qabatee jechuudha mootummaa Itoophiyaa yeroo ammatti sochii inni godhaa jiruun biyyoonni addunyaa guutuun isaaniitu galata guddaa galchuufin akkasuma Ameerikaan akkuma argaa jirtanitti karaa gartee ambaasii Ameerikaatiin ifnoonni ta'e warra gaara jiru shaneeffaannoo jechuudha karaa nagaatiin aggalan irratti mootummaan Ameerikaa akka mootummaa Itoophiyaa waliin dalagu ibsee jira. Itoophiyaan biyya yeroo ammatti barbaadamtu addunyaa keessatti
biyya guddachaa jirtu ikoonomiidhaan waan hundaanuu biyya hadha nama waa kadhattu osoo hin taane biyya gara duratti deemtee uf jijjiirtee Afrikaa kanallee jijjiiruudhaaf deemaa jirtu waan taateef waan hundaafuu itti hiiqanii Itoophiyaa wajjin dalaguun hadha biyyi guddattellee dirqama taatee jirti jechuudha. Kana agarsiisu mootummaan hadha jiru kun osoo inni cabaara kiiloo qofa malee bakka takka harkaan qabu jedhanu sosso'ee bakkoota shanee faannoo keessa sossootu keessatti akkuma isin dura Naqamte dhaqanii yeroo shaneen galchuu galuuf deemtu jechuudha. Naqamte dhaqanii nageenyi naannoo sanii bu'uu shaneen humna dhabuu siidhaatiif zeeroo ta'u agarsiisanii eegasii ammoo ijoolleen shanee keessa turte karaa nagaatiin galanii galaallee jiran jechuudha. Naannoon naftanyaallee wanni amma agarsiisu maali? Naannoo sanis nageenya bu'aa jiraachuu ololli deemuu fi faannoon akkasuma gartee warroonni faannoo qabatanii dhufuu deeman warri Oromoo ofiin jedhu kan karaa saniin dhufanii biyya tana gartee jeequuf uummata keenya karaa gubbayyaasuu fi ciseessuu deeman kijiba isaanii akka nam tokkollee harkaan fudhannee guyyaa addaatti muummicha ministeeraa kijibsiisanii jiranii galatoomaa jennaan jechuudha. Jagni osoo lolluu jiraatee bakka takka irraa nama of duuba deebuu miti. Ammi biyya nagaa keessaa baqataa muummicha ministeeraa xiqqaattuu illee lafa namni qawwee qabatee sossoo keessatti dhaqee magaalaa keessatti agartee misooma dalagamaa jiruu fi magaalaalee jijjiiramaa jirtu hundaa dhaquun jajjabeessuudhaan of duraallee akka magaalaan sun itti jabaattu kanaaf gartanii godhaa jira jechuudha. Gabaabdumatti tun tana fakkaatti bagammaddanii warri kijibullee akkana rabbi isaan kijibsiise olola gartee dhiyooma kana kaajawween keessaa jechuudha. Namni dadhaban tokko isaa nageenyi hin jiru jedhee addunyaa keessa deemee iyyaa jira. Wanni sun guutuunu wanni adda dalagame kun siyaasaan ka dippiloomaasiitiinillee karaa haqaatiinillee kan dalagamu kanaa jechuudha. Maaliif waan kijibamu san warra jala deemee iyyuuf warroota inni dhaqee afaan faranjiitiinis dhaqee Itoophiyaa keessa rakkoo akkana jira kun afaan Oromootiinis dubbadhe Amaariffaan illee dubbadhe jedhee waraqaa koppii inni gartee biyyoota addunyaa keessa facaasuu deemu abbichuun dhaqee akkasitti harkaa fashalsee jechuudha. Tuntanuma qabxii lammataatti dabarra kana guddoonni dhaabbannee dubbachaa jirru hin jirru faannollee waan san fashalsuudhaaf galgala kana fiffiiddi jedhanii egaa abbichuun achi deeme yeroo cufaa yeroo abbichuun achi dhaqee qilee buutii dhufe jettee jechuudha. Akkuma irra TPLF jaraaf garuu abbichuun reenjarii illee uffatu haa ta'u ammoo jarri qilee duuddee turte galgala kana ammoo deebitee magaalaa keessatti milishaan isaanii ganda kee jirtu nama ajjeesu maal kana eegatteedhanii sodaattuun akkasuma dayyuus jechuudha. Kanaaf biyyattiin nagaa qabdi alhamdulillah. Rabbi ammallee nagaa waliin dhaabbattuun waa fidu tun tana fakkaatti. Shane illee isin gaggabaabsa sa'aatiin deemee jira simbira. Shane illee Beenishaangul dhuftee baankii saamannattee girnoo fi qawwee qabattu guurattee dhuftee jedhan. Yaa Rabbi kiyya yaa Rabbi nu salphisin. Gartee gara saamicha deebitee jechuudha. Bakkuma dhuftee sadiitti achumatti lafatti karaa raayyaa ittisa biyyaattu naannoo san ture. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo san sosso'eennaan tana keessa dhuftee baankii jiru kana saammachuu dhuftee achirree fayyisii lafatti hafanii jechuudha. Kana hidhattanii warroonni gartee keessa yuutuubarii irraa argachuu dandeettanii shanilleen sadarkaan isinitti deebite karaa maqaa qabsootiin deemtii amma baankii saamuu bakka daabaa maal kanneen bakka waajiran uummata abbootii qabeenyaa kanneen saamuu ajjeesuu duula kanatti deebite jechuudha. Namuu kasaaraa gara saamichaatti deebi'ee shanillee akkasii rabbisii salphisee reeffeesii fixanii karaa gubbatti hafanii kana fakkaata jechuudha. Qabxii ittaanu gaddaa biraan mallee maaliif waan isin jarjarseef qaba. Sa'aatiin isin biraa deemee jira inshallah isinitti hin dheeradhu. Qabxiin gadaantu gaashee jawwee namni hedduun kaa jawwee maaliif maqaa isaa nama tokko duratti yeroo ani magaalaa Finfinnee isin agarsiisu barruu barreessee adda maqaa Jawaar akkamitti dhiiftee naan jedhe. Jawaar nu dhiisenneen maqaa keen kaaf nu dhiisennaan dide jechuudha. Maaliif yoo inni gabbu'ee illee kaa ganda keessaa akka waraabessa raqa qocatu waa qocachuu eegale nullee irraa dubbannaa jechuudha. Jawaar amma gaddee milisha deebi rabbi nama xiqqeessini. Namni bargaafa siyaasaan harkaa cabxee kasaaree ofii gaddeebi'a. Milisha gaddeebi waan milisha namurraan dubbanne sigalee milisha gaddeebi jechuudha. Garuu dhugaa isaati. Jawaar waan milishaa tuqee qaba. Milishaan hadhaa waraana mootummaa inni warra faarsu kamiliinik fa'a ka Haile Sillaasee ka Dargii ka Mallas caalti milishaan hadhaa. Sinnaan leenjisanii kalee dhiitee kufaa jedhanii adda milishaan dhiitee kufaa miti. Kumaandoo milishaan hadhaa agartanii jirtan jechuudha isinitti hin jiru. Maqatu milisha malee kumaandoodha sirnaan leenjitee ilmaan Oromoodhaa qeerroon akkasuma kasabaa sablammoota leenjanii karaa rabbanii jiran. Maaliif ganda ofii ka beeku warra gandaa kana raayyaa ittisa biyyaatii miti. Namni ganda ofii tikfataa qe'ee ofii tikfachuuf ilmaan Oromoo sabaa sablammoota kan Amaaraa Tigree Guraagee Walaayitaa kan baataa ganda ofii gartee qulqulleessuudhaaf leenjanii jiranii gara hojiitti bobba'anii jiran jechuudha. Kanaaf jawwiin ammoo akkitti ilaalee laafaa reebi jennaan jaartiin turuu reebdee jedhan. Inni namarra laafaa laalee gartee kayoo borullee faca'ee inni ilaalu warra raayyaa ittisa biyyaa kanallee sodaatee badaa wanni kun akka jedhan kanaa miti gara itti galuun qabu jedhee gara kana dhufe. Amma gartee hundaa lallaalee humna addaa Oromiyaa kanallee lallaalee kaleessa diqaalaadhaa Amaara olii guuraa leenjisanii nuun jedha Oromoo ittiin cabsuun yaadattanii humni addaa Oromiyaadhaa diqaalaa jechaa ture. Akkasiin jedhan yoo kijibna dhaabaa. Gartee raayyaan ittisa biyyaa kan olii qaban kunniin diqaalaa olii qabanii leenjisanii jeneraalonni booji'amtoota akkasiin kan itti himaa ture. Amma kana hundayyuu ilaalee irraa bu'ee jechuudha. Jeneraalota illee irraa bu'ee inumaa shilachuu barbaadamu. Akkasuma raayyaa ittisa biyyaallee irraa bu'ee jechuudha.
ka ammul magalatti eessa deebi'ee dhiitee kufaa jechuu kana dhagaye. Milishaa duraa taagartee lablabii leenjisan san taganda keessaa nagoma gandaa hedduu jedhanii xiqqoomasii bultii 15 ji'a takka ari'anii qawweetti kennan san si'aa. Ka ammaa kun dhiitee kufaa osoo hin taane sigalee laalee ka kuffisu jechuudha diina. Osoo harkaan hin tunne ka kuffisu sirnaan leenji'ee waraana agartee waraana silaa biyyaaf leenji'utu ganda keessatti naannoo ofii mootummaan naannoo hundaatu gandi hundinuu qabaleen hundinuu godinni aanaan hundinuu leenjifatee jira jechuudha. Maaliif kun godhamee sisteemni ittiin biyya qulqulleessan diina ittiin sakaalan kanaa jechuudha. Namuu naannoo fi yoo sirnaan leenji'ee ganda keessa jiraate reedoon qunnamtii yoo kennameef achi gubbaan gartee naannolee keessatti kidoonni hundi yoo godhameef sochiin takka illee nafti jechuudha. Amma nama gariin gallee jawaarii illee dubbiin galiintu jira jechuudha. Jawween ni kasaaree gartee galgalaanii saree garii gartanii isin sariin yeroo sariin ganda keessaa wal nyaattu saree walii dhuftee yeroo garii wal lolti ganda keessatti. Sareen galiin sareen xixiqqoo fi sareen dulloomteef saree dulloomee saree yoo dulloome yeroo dutullee afura duubaan baafata. Sareen eegee madaa qabdu dunnan haleeltu jedhan. Maaliif yoo isin duttu afurri duubaan bayaa jechuu hin dandeettu. Jettachumatti. Sareen akkanaa tunneen ganda keessa deebitee waan xiqqoo ariitee jechuudha. Jawween amma bakka guddoo olii ka siyaasaa irraa dalagan dhiisee raayyaa ittisa biyyaa dhiisee mootummaa gartee federaalaa dhiisee hattaa ka naannoo dhiisee milishaa deebee jechuudha. Milishaa naannessuu deebee. So Jawaar maadhiin milishaa naannessuu hojjetan waa lama. Amma inni sagantaa inni kaayate ganda keessatti waan ijaarate qabaa milishaa tana waa afaan dibee nama ajjeesisee ganda keessa isii irratti dalaguu barbaade amma sisteema. Isin ajjeesaa nu rabshaa kaafna jedhee. Hadha waan takka viidiyoo kan na kofalchiise karama kanaan. Hadha silaa waa'ee Jawaar isinitti hin fidudhee dhibbatti hin fidudhee murteeffadhee taa'ee ture ammoo dirqiin na dubbise. Waan takka gartee nama kofalchiistu galgalu kan ammoo haguma simbiraa ol seene viidiyoo duratti waraabee gadhiise kanarraa eega ol seene viidiyoolee isaa guutuun isin ajaa'ibsiiste jechuudha. Nama ganda keessa wal lolu maraa taallee wanni isa jalatti hafaa jiru hin jiru. Amma duuba amma kuni amma horii hagamii haga baasee akka waraabsin beeku jechuudha jaarsa kana gartee manguddicha kana. Kana. Kakoo Turiyaas jedhuuf isaallee mallaqa kennina fakkaate. Na uffolchallee namni beektan. Maal isiniin jedha isin dura Harargee Arsii Baalee kan irratti dalagaa jiraa Jawaar isiniin jedhe. Osoo inni kun martuu hin dhufne. Warra gara nagartanii amma Booranaan eegale karaa Mooyyaleetiin jawween waan takka shawwatame beektanii Jawaar warri Jawaar isin bobbaasee biyya seentanillee dhagaa nuti bar isin balleessuun barbaadnu. Isin balleessuun barbaadnu. Maaliif yoo isin hidhamtan tumamtan ajjeefamtan waan takkan argannu. Lubbuun namaa kan duune barbaadnu. Warra Jawaar alatti leenjisee naqe mara beenan warra alaa galche. Tooftaadhaaf halagga wal waamanii wal leenjisanii akkana goona akkanatti ijaarra ganda jedhanii dachaasan hunda quba qabna. Ka biyya Arabaa irraa gan hunda quba qabna. Warra gartanii sisteemni dalagaa jiru bara. Warra Ameerikaa maal kanneen galchuu hin danda'u akka ofitti waraana milishaa ijaarratee milishaa galche. Abboo yaa buleessi kiyya milishaa keessa jira, buleessi kiyya maalii keessa jira, maaliyyoon eessumni kiyya. Sisteemni ittiin dalagamu kun rakkoon namticha kana waliin iyyine osoo siyaasaan beekne. Siyaasaan qara'uu miti dalagu. Osoo siyaasaan beekne akka siyaasaa dalagan muuxannoo siyaasaa osoo hin qabne eessa ga'e namoota akkamtu Itoophiyaa keessa namoota dandeettii muuxannoo siyaasaa qaban osoo hin jenne Jawaar siyaasaa bahe jechuudha. Amma inni bifa haarawaan maal eegale gadii ol eegaluu eegale akka ofitti milishaa ijoollee kana ijaaranii waa birrii afaan dibanii. Amma gara maduree isin dhaqu viidiyoo gadhiisee hin kaasee bata. Jawwee hin kaasee. Kaasee hin kaasee jedhan. Hin kaafne. Viidiyoon kun hadaama. Milishaan kan uffata uffatee achi deemu san. Ka ulee kana waan isaan beenu maraattuu nama wallole. Mee ilaala namni viidiyoo kan Jawaar gadhiise mee as ilaala viidiyoo kana. Amma ka milishaa ka duraan dabre sana agartanii mi? Kana asit dubartii wayiidha amma ka uleen deemu kan agartanii ka ulee kana. Ka ulee kun fiigee as dhufaa. Bakka tana dubartii akka waan dha'uu godha. Laala viidiyoo kana mee waan ajaa'ibaa agartanii. Viidiyoon kun hagana dhumate. Hagas viidiyoon sun dhumate. Jawaar amma viidiyoo kana ka afaan isaa waan irraa hin beekne milishaa achi deemu arge milishaa achi deemu. Milishichi ni dabre tokko ammoo ulee qabatee fiigaa dhufe makiina jala akkana maree dubartii walitti dhufe akkana itti jedhe seetin jedhee ka biraa haganumatti ejjanii adda oofan jechuudha.
Meejana rabbi sodaadha. Namti kanaan taa'e jennee rabbi sodaadha Oromooti. Natti illee hin kuflina. Dhiifamallee naa godha wallahi. Mee Jawaarii miti namni yuutuubii hadha barate yookaan feesbuukii hadha barate. Namni waa maxxansuun waan kanaan maxxansa bari hiikkaan qabu. Namtichi ulee harkaa qaba. Yuunifoormii milishaallee uffanne kan milishaa ammoo dabree achi agarre. Milishi jalqaba milishaa wayii dabre karaa muree dabre sun waan tanaa quban qabu. Kun ammoo ulee wayii harkaa qaba. Dhufee makiina jala akkana maree ulee akkana godhatee akkana gotaa deema karaa jechuudha. Dubartii wayii akkana jedhee dubartiillee dhoofne illee maal hin jenne seetnichi maal jedha kabiraa afaan Amaariffaatiin. Kana poosti godhe maal jedhe duuba Jawaar. Poosti godhuu isaatii miti dhiifama dawaan isin dabarsee. Jawaar amma afaan warraa kanaan qannaallee isa guddaa maal jedhe milishaa shibbirtanyaa በመሃል አዳማ jedhe milishaan jeektuun walakkaa miskiin jedhan shaamini biroodha yaa rabbi akkana nun godhin yaa rabbi duuba gannuun deebsin kaa shorarkaa milishaa baadiyaa qofa yaa rabbi kiyya akkana nun godhin yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi barjarana amma namni waan tokko hime kunu namni keenya akkana miidhamaa jira ajjeefamaa jira yookaan akkana jedhan jechuudha. Maaltu akkana godha? Dubbiin harkaa badde. Jawaarii sagantaa guddaadhaan pilaanii guddaadhaan deemee waa dalaguudhaaf gabba'u jiru warri ijoolleen baadiyyaa beektanii shimbirroota akka jira shimbirroowii yoo ati karaa deemtu tasuma utaaltee sirfachiisti. Irratteetuma lafaa akka ati irraan baatu malee waan irrafti ta'ee hin beeku ani yeroo ati dhuftee akkana irraan baate irrattee utaaltee ofiillee rifattee sillee rifachiistee tartee jechuudha akkas ta'e Jawaar. Jalqaba isumaa ofirraa Keeniyaa kana galee kitaaballee katabadhee akkana godhadhee gara Ijiptii kanaaf Soomaalee kanaaf waan hundayyuu naftanyoota irraa baallama seenee kaakalee bara rakkoon jirtu warri Iyaappaa warri gartee warri naftanyaa kan wajjin dalagan rakkoo guddaa qaban baallama namaa fuudhan akkana goona jedhani barsiifatanii bakka guddaan gayan. Arda yoo baallama san diigan icciitiin gabbahu rabbi sitti hin fidin haga lubbuun keessa baatu tattaafachuu qaban. Amma Jawaarii ofirraa kitaaba wanna gochuu deemu takkatti masii utaale Jarmanii uf dhaye jawween. Yoo achi nuuf dha'u ijoolleen afoo deemtu. Wanni inni oli qabu yeroo Awurooppaa dhaqee ijoollee waraqaa hin qabne xiqqoo babbaatee harka dhodhoofteef sanuu ijoollee fuula keessa garagalte. Kitaaba gurgurachuu dhufte muka irra dhufte ijoolleen fuula keessa deebi ijoolleen lembalaa waliin buuse. Achirraa bahee Noorwee yeroo jawween dhaqee warri Noorweedhaa kaban lamaan lafaa guure kaa Umar Suleeman duratti gabbaa'e. Balaan achiitutti jawwee kan kee fuula keessa gaggaragaltee yeroo inni as Ameerikaallee dhufu fuula keessa deebite wal. Minisootaa uummanni Oromoo silaa achi kaaba guddaan baay'ee simatee waan godhu. Miiliyoonni dhifama 50,000 uummanni 50,000 ol jiru. Koroodara agartanii karaa keessatti mana wannaa wayii kireeffatanii sanuu cinaa girdoodhaan walii as maxxansanii akka namni hedduu fakkaatuun laayinaa isii gadhiisanii irra guddaan sun deeggartoota mootummaa kanaati jechuudha. Warri kuwwa warri isa eegu suniif warri gartee sukuriitiin maal kunniin warra tiraaka oofu isteeta biraarraa dhufan. Halkan guutuu mari'achaa bulan akkam goona abboo badhaadhii inni mataan dura garagalte salphanne akkam goona nama sadii qofa gaafii irraa fuuna sadiin sun eebalee obolee lafa ta'an. Jawween gaafii sadii malee fuunuu ofii murteessa bariin kitaaballee ofii gurgura birriillee ofii fudhata gaafiif deebiillee ofii kenna maraa ofii godhan. Sila namni kennee fi kabajaadhaan harkallee namni irraa fuudhee nama dubbatu kenna inni itti dhiisu maaliif jalaa nama inni hin feene itti harka kenna dhiif dhoorka inni ofii taa'ee ante eeban sheetisha sanii kennaa mucayyoo sanii kennaa gurbaa sanii kennaa jedha jechuudha. Sila nama kabajaa qabu taa'ee namni silaa gamaa gamana bitaa bitaanii nama fuudhanii fi tartiibaan waa godhanii inni deebii qofaatti silaa itti fufachuu wannaa qofii qabate. Halkan guutuu wal fixaa bulteedhaan ijoollee warri isa nagootu abboo waan kana akkam gooneetiin goona dura gara badhaadhiin uummanni kaleessanuu deeggaraa kenna beenu badhaadhiin ta'e. Yeroo inni gaafii sadii qofa kenna jedhee uummanni akkami gaafii sadii qofa nuti ta'i kitaaba nu gurgurattee irraa baateetiin bakka nu goote. Achuma cite viidiyoon minisootaa osoo gaafii deebiillee kennamne biraa lixe jechuudha. Laala jedhan Oromoo lammiitii. Amma Jawaar maal eegaree milishaa waan waa kitaaba gurgurate cinaa milishatti ergee milishaa walajjeessa nama ajjeessaati wama viidiyoo naa waraabaa ergaa jedhe jechuudha. Akki kun laga gama nama ceesisu Oromoollee nagaa lammiitii. Namni gariin Jawaarii hedduu agarree Jawaar gartee mootummaa cabsee yookaan fincila kaasee karaa cufsiisee dhufaa hedduu namaatu jedhaa jira. Jawaariin kun yoo inni bor dhufe akkam taata afaan hunjanii bara. Warra jiru jira Jawaar bor dhufee biyya qabataa.
Yoo biyya qabate Jawaar maal godhe yoo qabate kan qabane dhiisi yoo qabate yoo Jawaar dhufee bakka aabbichuu mucha ministeeraa ta'e hayye maarre maal Jawaarillee dhiira nullee dhiira mootummaa yoo ta'an nama ajjeesanii namni matu'aa yoo sanuu ta'e bara Jawaar araa kiiloo seenuu dhiisi milishaa gandaa ta'uu nama dabarteerti bira jawwee naa qabadhaa yoo dhufee aabbichuu irra faanarra lafa dha'e bizinees isaa yookaan waa hin argata gartee ajajaa milishaallee godhan sanuu yoo dhufee aabbichuu irratti lafa dha'e gajjedhee akka namticha amaaraa sanii kophee isaa irraa bee jechuudha. Laalaa warra gara deebi'uu hin qabne anas ni madhagaa. Ayyaaluu hidhatuudhaa garti Ameerikaa qabnee intarpuuliidhaan fuuna jennaan iyya maxxaa odoo jedhee sii galee badii ofirraa buusuu iyya maxxaa odoo abbichuudhaan dhufu jira tikkeettallee mudhadhee dhufaa jira jedheen. Jawaarii kaleessa gabbee amma siyaasaa hin beekne cambuliisi. Ka gartee nama deeggarullee qabu gartee biyya keessaa biyya alaatiillee naftanjichi kun keessaallee alaallee nama gargaaru qaba. Garuu uummanni biraa gali. Gannee inni asii baqatee alabbaanaan biyya jeeqee asirraa deeme ni barbaannaa bakka jiru dabarsaa nuu kennaa jedhaniin. Haayi waldhaansallee fixadhee uummata karakkoon hin jiru tikkeettallee mudhadhee dhufu jira. Dhufumaa kiyyaa dhufeetiin achi gartee na hiitaniitiin mirga kiyyaa falmadhaa jedhe jechuudha. Maaliif? Dubbiin akkama afuuftuun ganda keenya keessa olii gad deemtee afuuftu kanaa miti. Mootummaa Itoophiyaadha. Namni hundi waliin jiraachuun waan aabbichuun godhaa jedhe Ameerikaallee ni goote amma. Biyyi kamu maaliif hadda akka kaleessanitti funyaan qabdoo olii gadi hin ooftu. Liqii si dhoorgannaa maaliyyoo sirra cufnaa akkana goonaan hin jiru Itoophiyaan hadha jechuudha. Garuu Jawaar Maammadan olii gad deebi'ee uummata Oromoo soba ilmaan Oromoodhaan. Namni gartee hirriba dhabee akkanatti ulee qabate waliin irraa ganda keessa ulee qabatanii Oromoo waan lafa hin jirre Jawaar ofiyyuu waa godhuu hin danda'amu. Namtichi maal jedhe Amaaraa kaama dhufu jiru. Maal jedhe beektani? Kagalu kun angalee siyaasaa illee jalqaba kaleessi ni tuqee jira. Jalqaba siyaasaa namni dalagu ala keessa deemee kijibaa jedhe namni ala taa'ee waa dubbatu. Namni Itoophiyaan ala taa'ee Itoophiyaa uummataa qabsaa jedhe sun uummata sani kijibuu jira jedhe. Qabsoo uummata waliin dhuftee hidhamtee ajjeefamtee mormitee diina kee yookaan qawweellee ta'u afur dhaabbatteeti karaa nagaatiin namni biyya keessa bahee ala taa'ee qabsoo godhu tokkollee qisi. Duraan isinitti hime jecha namtichi jedhe. Namni ala taa'ee biyya daangaa gabbaatee godhuu hin dandeetta. Mooraa yoo qabaatte sunu bara. Yoo kaambii qabaattee biyya ollaa keessaa qabaatte ala gabbaatee godhuu hin dandeetta. Hogganni ala taa'a. Yoo gartee yoo kalooltu taatee waa goota. Kanaan alatti ala teettee keekii nyaachaa uummata biraa ibiddan naquun hin dhageenye kaa siyaasa addunyaa keessatti yoo Oromoo qofaa ayyame malee Jawaarii ayyamuun oolu garuu Jawaariin ni ayyama maaliifi isa malee Oromoon hayyuun qabdu beekaan qabdu jagnan qabdu. Yoo jagni Oromoo hayyuun Oromoodhaa Jawaar Mahammad taate Oromoon salphatte wallahi. Wallahi Oromoon salphatte yoo san taate. Nama hadha gubbaa laalan gubbaa saniin laalan milishaa walii qabsoo eegale waldhaansoo milishaa wajjin. Sheemoon yoo salphinna wallahi. Maqaa waliin waamanii bara qaaniidha. Raayyaa ittisa biyyattuu dubbachuun isarraan malamu. Maaliif warra siyaasaa harkaa qabuun fees tuu fees waliin deemuu qaba malee raayyaan ittisa biyyaa bar siyaasaa keessa hin jiru. Biyya eega daangaa eega naga biyyaa eega. Namni cambee maqaa isaa dha'ee jeneraalonni booji'amtoota waraanni inni guure diqaalaa Amaaraatii diqaalaa Ibaluutii inni jedhu inni maaliif waraanallee Amaaraa galchuu deema bar kaayoon inni deemuun kan nafxanyootaati. Warra jajjabeessaa jira bara inni yeroo akka jedhu Oromoo arabsanii fakkaatanii humni addaa Oromiyaallee ijoollee diqaalaa naannoo Amaaraa irraa dhufte qofa guuranii yaadattu akkas jedhee bara jedhan ifatti miidiyaa irra jedhee bara dhossatti miti. Inni maaliif jabina waan hundaa yoo waraanni kun injifatellee waraana Amaaraa waan ta'aniif jechuu barbaadeeti. Uummanni Amaaraa garuu haadha Oromoodhaan walii galee nuti tokko biyya takka qabnaa uummanni Oromoo hayyuu beeka haga gartee waggaa gasii wallaalaan nu bulche akkamii hayyuun kun nu bulchiisuu jira uummanni Amaaraa yawween lafa badde. Lidatu roonneen daadha barii waldhaansa fixadhee dhufu jira aabbichuu kiyya lakki intarpuuliidhaan nam fuudhee eerpoortii keessa hospitaala keessaa nam fuudhiin muddamsuun isaa sadii bara. Harka kaatenaa walii hidhanii siree hospitaala irraa buusanii Itoophiyaa fidanii muddame. Ni beeka akka aabbichuun godhachuu adda. Ambi gartee hagas akka hollatee namni silaa bakka kaleessaa dhabe. Warri haadha gartee naftanyoota kunniin waggaa dhibbaafuu agartee nu dhiitaa bulan. Saba lammootaa fi hatta uummata ofiillee dhiitaa bule warri kun. Nama siyaasaa dhugaa muuxannoo qabu namtichi. Dhugamoo dubbanne bara. Muuxannoo siyaasaa qabaa. Umriinillee barumsaanillee hundaanuu namtichi fagoo garuu siyaasaa inni barate kashiraati. Siyaasaan dhugaa dhufnaan kasaare. Laga takka bu'uu hin danda'an warri dandeettii qabu. Hadha wanni deemuu jiru dharaaf dhugaa wal'aansoo ol qabate. Dharaaf dhugaa wal'aansoo ol qabattee dharti jijjiiran lafa dhoofte amma. Dharti jala sanii ka'uu mucucaattee bakka dhibban lafa dha'uu jirti garte.
Dhartiidha haqni gaafa duraa tuulamtee samii sangeetti. Warri hadha dadhabanii biyya kanatti maqaa dhibba nama baasee amma Harargee kunoo guyyaa irraa ijoollee magabbaasanii mataa keessa dha'uu jiran. Sii galee Booranaa eegalan dura hiriira ba'aa jedhanii kabira hajjeesanii bare. Tooftaa kana laal mammaa kiyya jawwee mammaa kiyya tokko seegartee yeroo baay'ee sii mammaa qabee tana birii fi miti. Siif shanee fa'aa mammaakaa ture. Mammaa kam? Mammaaka arsii yoo taate gartee atuun beektaa soddichi soddaatiin dhufe gartee kaanan waa takka lafaan qabne. Marqa marqitee soddaatiin aga gartee loon galuuf ilma kiyya taphadhaa haasaa jechaa gartee gartee jabbilee loon gallaan jabbiitti gadhiiftee jala baate. Gurbaan ganama subii manaa bahe. Kagaraan bil jedhe gartee. Haga aayyoon ol deebitu marqa harka kaayee qoree okkotee keessaa kutan dharee wanni ol dabru gurbaa tokkotu gartee bidda bira taa'a. Fadhiidoo jedhanii jawwee beektaa arsii keessa guddattee warsiilee ta'uu baatte dhiifama naa godhi. Fadhiidichi soddaa yeroo bula akkan ol dabru fadhiidicha bidda bira taa'a. Hirrifatee soddichi. Maaliif gurbaan kun yoo kawaa dubbatu jedheen. Maaliif adda baafachuuf yoo nama dubbatu taate maal barbaaddan jedhaanii maal ajamtan jedhaani. Maal jedheen fadhiidichi dubbii asuma dhiise bakka tana bubbullee jirraa jedheen. Waan deemtu beekna jechuudha fadhiidicha si bidda bira taa'ami waan mana san keessa ijoolleen dala doori dala guutuun beekan. Maaliif akka inni dhufe qaata beeka. Waan ati dhufteef qaata beenan karaa ati deemtu eenyu akka taate warra sin beekne si galee warra sin beekneef warra si fakkaatutti himi malee ummata Oromoo dursinee itti himi. Ati osoo adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota kaleessaa kaayoo tana duraan gaafuma ijoollummaa irraa fudhatte Oromoo jennee si fudhanna. Ati bar ijoollummaa kee irraa adda bilisummaa Oromootti duulta. Lammaa Magarsaa maaliif filatte? Lammaa Magarsaa irratti kaayoon keessan tokko. Lammaa Magarsaa warra kunooti abbaa duulaa gammada rabbi umrii haa dheeressu ifa gabbahee namni waraana bilisummaa Oromoo keessa hidhamee nuuf fichisiisaa ture eenyu jedhe Lammaa Magarsaati. Amma keenya kun beektaa miskiina jaagarii lammaa dhufee jedhan hedduun jala lafa dhayaa. Lammaan nama waraana bilisummaa Oromoo hogganoota Oromoo ummata Oromoo deeggartoota mana hidhaa keessa taa'e kun abbaa duulaa gammadaa viidiyoo poostii ni godhee jira. Deebi'ee poostii ni godhuu barbaadan irratti. Hidhamee achi keessatti cinqamee Lammaa Magarsaa akkaataa inni itti dhufe yuutuubii gubbaa kaasuu baatan mee ilaalan dagadhaa yeroo maraa yoo ilaale argee poostii ni godha. Lammaa Magarsaa qabsaa'ota Oromoodhaa basaasee ummata deeggartoota basaasee akkasiin Warqinaa Gabayyooti namni guddisee ol fide kun lubbuun jira Warqinaa Gabayyoodha. Basaastuu ture ilmaan Oromoo ficcisiisaa bahe. Hadha lambee waan an Oromoo irraa arge beektanii Oromoo dhagaa. Waa sodaatiin Rabbi malee Oromoo anas nitti hima. Hedduun namaa ni sodaata. Yoo namni tokko hattuu nama ficcisiisu akkana jedhaniin namni keenya jala galee waan hin beekuun. Akkama dubartiin baalageen dhiira baalageedha yoo jedhan dhiira ijoollee surree gabbuuf duruyyee kana gartee kun duruyyee bes namoonni itti fixame yoo jedhan dubartiin baalageen nama kana malee hin feetu bes. Akkasiin jedhan afaan qabaa yoo kijiba taate nama sirnaa kabajaan hin feetu. Baalagee yoo jedhan bes namni tokko yoo ni hattuu nama armani bada jedhan uummanni ni jaalata waan irraa jibbi'an waan irraa wallaale. Amma namni keenya jala horii kun guutuun nama waa takka harkaa hin qabne waa takka bar wanta takka nama bishaan guyyaa takka nam tokko hinjisin bar mee Jawaar Mohaammed guyyaa takka rakkataa gargaare jedha guyyaa takka aayyoo Oromoo ijoollee kuma jaarraa ficcitee dubbatu kan aayyoo takka Jawaar gargaare gartanii yalla guyyaa takka dhiifama uummata Oromootiin jedhu yaa saba kiyya warra ilmaan irraa dhumate warii gamas ga'u kafaltanii ibar kasilaa guyyaa tokko ibar miidiyaa qabaachaa ture bar hiree qabaachaa ture bakka fedhaa jiraatu adda hiree gurdoo qaba. Hingaabbuu kana silaa Jawaar gaabbi barqabsuu tana ilmaan Oromoo hagara osoo ijoolleen sun nurraa dhumachuu baatte barqanaan mataa qabu. Ilmaan Oromoo hagasgeetti osoo nurraa dhumachuu baatte aayyoon sun osoo nurraa hadha hiyyoomattee cabxee akkasii nurraa ta'uu baatte madaa nurraa hin baane gadaannisa osoo Hacaaluu nurraa du'uu baate ibar nama Hacaaluun bar lubbuu nam meeqaatiin osoo tolte Oromoon bariin jijjiiratte sila. Garuu namni kaleessee Hacaaluu nyaate keessaa tokko isa. Kan ajjeesillee jechuu baan ajjeechi yoom ajjeesullee baate Jawaar kitaaba irra ofii katabe. Waamee osoo mucaan ani hin dhaqu jedhu. Haadha warraa san maqaa dha'een dhaqin miidiyaa irratti hin dhiyaatin naan jetti jedhe maa ilaal. Yeroo sadarkaa ol ba'u jedhe mana isaa keessaa bargarte. Jawaar naan jedhe jedhe. Haadha ofirraa maqaa dha'ee bar miidiyaa irratti hin dhiyaatin naan jette dhiibeetti ofii barlaal mucaa. Amma Jawaarawwan keessaa hambisee jira bara Hacaaluun dide bara. Amma inni didee ani erga yoo jedhaare karaa deemullee jedhaan kabiraa fi bara yoo karaa waa ta'eefillee ta'ee jedhee jedhaan eeddootti yara madeefi jedhaan. Ni dhala jedhan.
Maaliif karaan sobaan dabran gala nama dhoorkaa jedhan. Boolla shiraan qotin qottu gadi fageessin maa jetti Oromoon ofiitti badda maayii galgala keettu bada. Namni haqa dalage ol ba'aa deema yeroo maraa. Yoo dhugaa harkaa qabaatte mul'achaa deemta ol ba'aa deemta. Qoma dhaattee waa hundayyuu waan dubbatte takka dubbatta karaan ati deemtu tokko jechi kan kee tokko zalamiif gartee mataa tokko arraba lamas keessatti hin dubbattu. Arraba kanaan waan kalee jettee hadha hiittee sigalee waan biraan dubbattu jechuudha. Karaa kalee deemte dhiiftee kan biraan deemte. Namni jagni hayyu beeka jedhanii maal laallata? Gartee zalam yoo inni jedha abboo kun kaleessa akkas jedhee miyaallaan kun akkas ta'ee mee eeka nama jagna jechuun bar onni qofaan bar jagnummaan nama hayyummaan jagna si gooti. Nama kaayoo takkatti jala deemta kaatillee ni beekta bar dhugaa ta'ee wanni sun wanni kun dhuga jettee qabattee jala deemta xurree isaa sana. Yoo ka inni zalam jedheetiin achiin bahee hay ambar kana deemaa jira siin jedhu asiin dura siin himi hankan. Jawaar akkanuma deemee garas bahee xurree abbummaa karaa kana gorte atetteen aha tooftaa siyaasaatiif garas gorree siin jedha. Siyaasaa kijibaa jechuudha sun. Siyaasaa dhugaa yoo taate kunooti karaan keenna kana barbaaduu deemna bes. Kasi duuba deemullee dhugaa san qabatee deemaa. Garratti gortullee jiru illee si'alaa goru hin jiru dhugaa waliin ta'e waliin deemta. Inni illee bakka san waan san fuudhuu deemaa jira jechuudha. Siyaasaa kijibaa osuma tasii agartuu mucaatee gara si harkaa maali yoo atetteen siyaasa siin jedha. Hadha Jawaar waa meeqa dubbatee waa meeqa poosti digoone cirree viidiyoo keessaa baafne. Takkatti Oromoon yoo aqlii qabaatan takkatti isin gaa'e waa hin jawwe wallahi namni kaa aqlii qabu sun. Namni aqlii qabu waa beeku. Sam takkattiin sun Jawaar eenyu jechoo isaa yoo wallahi dhugaa san rabbi sodaattanii dhugamaan sabummaa keessaniifillee amantii keessaniinillee ilma namummaanillee haqa daladdanii hegeree ilmaanii teessaniitiifillee dhugaan deemtan takkatti hin geettu maali? Jawaar Mohaammed tokkoffaa uummata Oromoo kana kijibeef inni kiyaan irratti dalage gaafa kamii ani bakki itti dhaladhe dhummuggaa nuun jedhe. Dhaladhe nuun jedhe bara jaran itti guddadhe nuun jenne. Afaan Oromootiin dhummugga dhaladhe nuun jedhe afaan Amaariffaatiin naannoo gonno Amaaraatitti magaalaa Jinni jedhan Shawaa keessatti dhaladhe nuun jedhe. Sanuma jedheetta haadhatii yannatti mee eegasii ayyoon haadhatu eegasii ammallee maal jedheetta gaafas ulfa yaa rabbi naa dhiisi gaa. Ija jabdu wallahi rabbi irraa isin nama balleessi. Ummaan tiyya Arsii keessa ulfa na fuuteeti onnattee Shawaa dhattee Shawaa keessa na deettee jedhe. Maa Jawaar osoo nama baratiin ijoollee dhamaa akka duratti hin jedhe fadhii dooyi kawaa takka hin beekne yoo ta'e waan itti mandagatee rabbi si haa balleessu gurbaa. Ati barbakki itti dhalattee kun Shawaa keessa dhalatte malee daangaa Arsii Harargeetti hin dhalannee jedhanii jenna. Jawaari guddaa kana kabaratee hayyuu beeka namaan deema jedhamtu Ameerikaa gaafa jiru maaliif akkas ta'e? Amma Arsii keessa dhaladhe jennaan dubbi ka'e. Kun akkas hin deemeef dubbii akka bikkaate. Namaan mee abbeeraa Jawaarii fida Jawaar eessa dhalate jennaan gaafa inni nama hedduu. Wallahi waan kana kaa duraan dubbanne alhamdulillah osoo Jawaar ani magaalaa Jinniitti dhaladhe hin jedhin warri finna jala deemtan ayitiin goggaa sadii hadhaate afurii hadhaate akkas dubbadhee rabbi naa dhiisu. Nama isaan waliin Jawaarii xiqqaa beeku tollaa kiyya jira. Wama rabbi kiyya waliin dhawwadhee abboo ebalu yaa mee Jawaar kana ati akkana innaan barnuu ollaa naan jedhan nuuf maani. Akka dhuga ollaa waliin guddatan haga Jawaar inni karaa gubbaa deemee saambusaa yaa ta'u olii gad jeema rabshaa buusa. Sigalee iskuula irraa ari'anii haga inni adaamaa fi maal kanninitti dabree. Inni achi hin jenne bakki nuti beeknu ganduu keenya guddate akkamii namni akkana jedha nama agartee akka dubbatu wayiiti. Lakkan Jawaariin isin mana haasoo kan arge malee anamma kaa nuni beekna annu akka biraatti beekna nama waan biraan dubbisinnaa jedhe. Anillee waan biraa dubbisuu hin barbaanne hayyemee abbeera isaa takka agarte. Abboon waan sitti hojii dhaganaan jedhan kun wallahi. Nuti kama agarre waan biraa sanii jedhenni. Jawaari ani isaa arge isaa xiqqaa waliin guddanneen illee xiqqaa. Haga inni ganda keessaa baheen dabriin beennaa akkitti beennullee akka manni himate karaa miti. Eega namni kana jalaa kaasa yaada kennachuuf bilbiluun ni mala. Jaala kee kana jalaa kaasa. Aloo. Aloo. Bakka na jiruun qubara qabda jaala kiyya. Waa dubbachuu barbaadde online jira.
sila gana goman si gafa da je Okay. yero dia dan si jala dia ma Ayye nama si dhaga'u jira waan gootumaa yaasofna ayye. Yaada kennatee jira. ayye Ayye. ayye yero bira si bila Na folcha. Yaada kana kennatee jala kaase laayinii irra akka jiru quban hin qabu. Duuba namni kun dhugaa jirtu natti hime. Waan naan jedhe abboo naan jedhe. Waan biriin dubbatiin Jawaariin Oromoon leen jedhin Oromoo miti leen jedhin naan jedhe. Ammoo Jawaarii adda sii baasu Jawaar achitti hin dhalannee naan jedhe. Wanni adda sii baasu Jawaar asii ta'uu ni mala waan biraa ta'uu ni mala. Ammoo naan jedhe dubbadhee viidiyoo irra bahe Jawaar achitti hin dhalannee. Jawaarii akka biraatti beennallee akkasiin himtan kanaa miti naan jedhe. Okay jedheetum namni hedduu kabiraallee qabaadhe. Nama naannoo sanii jechuudha. Abboo dhummuga dha kee namarti nu daangaa Harargee nuun jedhe dhummugni daangaa Harargee dhummuga jedhamu dhummuga daangaa urrachaanu jira garas ta'uu ni mala. Amma oofanii namni haadha beeku abboo haati nama akkanaati nu waan kana birumaa galaa nuun jedhan. Amma kan tolifnee Jawaarii kana qoradhaanne abbeeraa nuuf hin jiru sanii eegini jedhe. Abbeeraa maalii gosa isaa akkana goonee finnaa hin eegina. Akkuma jedhee fudhaa malee. Maa'ii maaltu kan nuu bahe Jawaar Mahammad akka nafxanyoonni tokkummaa Itoophiyaatiin bakkoota inni gartanii kaa'ama amantii irratti amma sheekoleen teenne hedduun wanni abbichuu mataa dhaabduu maali beektu? Wanni abbichuu mataa dhaabaniif Jawaar Islaamaa abbichuun Islaamaa miti. Inni gadi sheekon feeti mee sheekolee teenne laal. Ka abbichuu deeggarullee waan gaarii dalagee waan gaarii godhellee ni qabaa jedha maaliifi marroo fa'aa dhufuu baqqalaan fa'aati yookaan gabra tsewoon fa'aa warra kana irra jaallatan jechuudha. Maa dhugoon itti himna maal dhugaan baay'atanii warra nama nan gootu. Gar takka citaa gar takka yookaan as goraa yookaan achi goraa laala lamaan keessa namni Islaamaa wala mulamii miti. Wala mulamii miti. Qulqulluu wala mulamii maal goote beeytani waggaa 150 nama nu geenne nu bulchite. Zalamii asii achi fakkaachuun. Takkuma dharaaf dhugaan wal bira deemtu. Dhugaa namni tokko godhee eenyu waanaa fayyadaa jira. Biyyaallee fayyadaa jira. Ka biraa ka jaalattu jira. Ka jaalattu. Ka waa go'artuu waan gootu haga inni sii dhufu isa harka lafa jalaatiin dhabadhu as gorii amma ka jiru kana irraa fayyadame. Ka Islaamaallee Kiristaanaallee waaqeffataallee duuba bakki isin dhaqe jawween walii jawwee irraa fuudhamne maal beektani tokkoffaa Oromoo maal jedheen namni guddaan hagana koo biyya bulcha'ee deemuu fi ani maal jijjiire jedhe magaalaa jinni jedhanii dhaladhee nuun jedhe. Kitaaba gubbatti illee maal jedhe ani dhummugatti guddadhee jedha laal. Gabrummaa keessa dhaladhee jawwee keenya dhiisi waan akkasiisan laal waan fakkaatu dubbatanii. Waariyyuu eenyuti jalqaba gabrummaa keessa akka guddate. Yoo gabrummaa keessa guddate bara aktiivistii warra gabroonfateen taatu banamaa jenneen. Garamummaa jalqaba warra isa wajjin nyaataa dhugaa aadaa warraa faarsaa mootummoota warraa nuuf faarsaa ani gabrummaa keessa dhaladhe. Hay namni bara waan akkasii dubbatu inumaa yeroo garii waan jedhu beektan Somaalee buunee jedha hin saalfatu. Somaalee buunee. Maaliif ta'u barbaada keenya kana ka agartee maqaa Oromoo kan Oromoo kalee abaaru jibbu kana addumisummaa Oromoo kana jala deemaram. Addumisummaa Oromoo akka udaaniitii jibba. Naftanyaa caalaan jabaartu jibba addumisummaa Oromootiif warra Oromoo qulqulluu jechuu gabaabatti. Addumisummaa Oromoo jechuun bar abaa'oo qulqulluu jechuun bar Oromoo qulqulluu pi'uursan mallastu beekan yoo dubbatu isa gaarii beeka. Oromoo dheenu yanii beekta addi bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo qulqulluu jedhe laanfichiin beeka bara kabalaati mallas. Warri abaa'oo jedhanii namni garii warra gaara dhaqee laala no jedhe. Sun waraana isaaniiti jedhe. Warra kaayoo tana bilisu kun Oromoo qulqulluu dharan dubbatan hin kijiban gaafa uummanni kuniif warri gaara jiru kuniif uummanni Oromoo sun waliin baata. Oromoo dur dhaabbachuu hin dandeettan hangoolee lama harkaa fuudhuu hin dandeettan biraa galaa Mallas Zeenaawiidha. Nama keenyaan galle kun amma ka Mallasii galte maaliif Mallas nama barate seenaa beeka akka ittiin cabsan beekan ijoolleen nurra guddisan beeka kanaaf jecha qajeelche kaa'e namtichi. Si galee namni tokko yeroo mana diinaa dhaqe gaafa ati rakkoo cinqii keessa jirtu afaan isaa dubbate qotee si awwaale jechuudha. Amma Oromoon ol baatee an Oromootti gaaf chaartaraa mataa keessa dhiigan nu deemsan uummata keenya.
haga deemnu rabbiin kun ammallee fidee dheengadda mallas duunan namuu ulaa gayyaa yaam oriisaan jawaarfaa fiiganii dhufanii badhaala kana biyya jijjiirraa sagalee teena OMN yoo dhaabatu baay'ee dhagaa warri OMN dhaaban waan kana quban qabanii jawaar naftanyaa walii galee waan kana dhaabe fide sina tokko isinii maan dhagaa warri siyaasaan beek diinni kan keeroos ergu ati na balaaleffadhu ulaa balaaleffannu gama galaan akkas cabsan warra siyaasa dhagaa namni siyaasaan beekne warri siyaasaan beekne jechuudha ati balaaleffadhu jaarsa jaartii tokko beektanii yeroo gartee waltuman jaartiin tumtee jaarsa lafaan dhufte beektaa yoo rabbaate yeroo iiti ollaa dhufte jala ciiftee barisiin gartee jaarsonna gooti warri gartee waliin jira jiruu walii ufii waliin oofachuu barbaada yeroo kana ammoo wal fixan wal hiikuun barbaadan ambi akka waan isaan godhan kanan dhagan amalaan dhiistu yeroo amalli itti ka'e dullaa walirra dhaaban jaartiin irra jabduu miree lafaan dhoofti yeroo ollaan inni kaa muddamee iyyee yookaan ijoolleen iyyitee fiiganii dhufan qarasitu irra ciisa jalatti deebitee amma gartee warra akkasii siyaasaa dalaganii yawween faate jechuudha. Leenjisanii barsiisanii erganii ummata keenya fakkaatanii afaan keenya dubbatanii madaa teenya hooqanii nu boochisanii ibidda nu naqanii daaraa nu godhanii gaafa nu waa cabsine 4 kiiloo jara seenaa jechuudha. Qabsoo asiin dura dabarte jijjiirama dhufe guutuu isaa bara ilmaan Oromooti akkas dalage. Barattoota yuunivarsiitii keessaa ummata musliimaa qotee bulaa keenya fincila kaasa. Mee gaafadha bakka feeta warri seenaa dabre kaa agartee Haayila Sillaasee dargii fi wayyaanee guutuu isaatu wayyaanee sunu agartan. Yoo ilmi Oromoo dhuf qaata mataa dha'an. Nuuf fayyadaman jechuudha. Nuuf fayyadaman yeroo waa jijjiiruu barbaadan Oromoo fayyadaman. Si waliin sabboonaa ta'an afaan kee dubbatan aadaa isa kana qopheeffatan. Leencoo lataa ni dulloome. Namni harkisee waan kana siin ga'e leencoo lataa timeera leencoon. Haayila Sillaasee waliin dalaguu, dargii waliin dalaguu, mallasii waliin dalaguu ifatti timeera jaarsa. Hin dulloome harkaa baatee baramma silaa inni dubbachuun barbaanne amma wannaa qabuu hin danda'u. Miimoorii isaa koontirooluu hin danda'uuf hime jaarsi. Immooshin wannaa ta'e maali jechuun banaa ta'eetumaan bakka jiru amma waan jiru keessa hin jiru dadhabee bes eega haasa'ee deebi'ee of laala malee hin argu amma namni gaafa gartee ganna 60 ol dabre nama ganna 80 90 jaarsi yoo xiqqaate. Ni hiikkata wannaan isaa onna godhuu hin danda'u dharaaf dhugaa walii jalaalaa qaba gartee miimooriin vaayirasiin seenee jira. Eenyu guddisan leencoon xiqqaan Jawaar Mohaammed nu guddisan jechuudha. Ammoo waan isin ajaa'ibu Jawaar Mohaammed fi leencoo lataa waa wal fakkaatan qaban. Leencoo lataa maaliif gartee qabsoon uummata Oromootuun bilisummaa dhabdee ni gaafatan Minisoota irratti. Haga Mohaammed fi Abdallaa Hasan qabsoo Oromoo keessa jiran Oromoon hin bilisoomtu. Jawaar Mohaammed gaafate akkas hin jedha. Rakkoon isaa tokko dhukkubu asumaan sheekolee teennaaf deebisuu deeman. Hedduu hadha nu dadhabne kana jechuudha. Ragaa meeqa isinii kaleessa Mustafaa waa'ee Jawaar Mohaammed irraa kadha sooshaal miidiyaa gubbaa argattan. Anaa ganna 6 ganna 7 jidduu jiru ani waan Islaamaa Kiristaanaa jedhan kana haxumaa fi maali cilfaa fuudhee ol keessa laaqaa ture jedhe. Takka sun ijoollummaa jennu akkas jechuun ni maltatama sheeka wasan si gaafadha. Akkasimi jaartii isaa intarviyuu godhan waliin. OMN irra na fakkaate viidiyoo illee godhee jira. Inni jaartiin tiyyallee masgiida dhuftee anillee charchiin dhaqaa jedhe. Jawaar maaltu charchii geessire? Jaartiin kiristaana ta'uu hin dandeetti. Haalul kitaabiin fuudhuu danda'a. Islaamni illee okey. Garuu charchii maaliif dhaqa? An charchii illee dhaqaa isii illee masgiidan dhuftii jedhe. Jaartii dabran. An takkaa Jawaarii waa'ee amantii toliin gaafanne itti galuuf itti gabaabamte shoorte kan dubbiin dhumattu naganu. Takkaa waa'ee amantii ana Jawaar amantii tolii kaafnee ol gaafannee hin beeknu jette isiin. Qulqullu kaa isiin gartee karaa ofii gubbaa jirti amantii ofii geggeeffachaa jirti. Oromiyaan isaa ilmi sadaffaa isinii dabala. Sadaffaa ilmi isaa Oromiyaa mi dhaqa alaala guyyaa kiristinnaa daa'im dhalatee waggaadhaa kaasan. Masqala gubbaa kaanii kaasan jechuudha. Ilmi ka Jawaarii mire? Abba bare ilmi abbaa waabaa mire? Kiristinnaa mirga isaa sunillee maa kaasee hin baramu dubbii isinii mumaa fiyan. Warri lafa itti kun gaafa Atilaantatti heeraaf seera kun waadha Jamaal eenyullee gadi isinii baase Jawaal ganamooti poostii ni go'eera viidiyoo. Dhinga dallee irraa dubbadha jechuudha. Walgayii gubbatti Itoophiyaa lala jechaan jedhee adda kun namni biraas ni gabbaase. Jawaar kaayoon isaa Oromoo waan jedhan balleessuu deema. Isinii mee jira warri Atilaantaa dhaqanii beekaa gaafii 200 waa'ee Oromootti dabalaa jedhanii. Maaliif kan inni jedhe Itoophiyaa jabduu kaleessaa ijaarraa jedha. Amantiin inni hayyamutamu 2 qofa.
Kiristaana walumaa qabee inni ortodoksii jedha amantiin biraa jirteen Allah wala maasiyaatti hin seenu. Naannolee biraa keessatti naannoo Amaaraatiif naannolee biraa amantii kiristaanaa. Oromiyaan amantiin isin qabdu takkatti isin amantii waaqeffataa. Guyyaan Mustafaa walitti kacam goonee ol qabne asitti. Nu hoo musliimni waaqeffataa harka tokko beeka Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti. Islaamni meeti. Mallasoo miiliyoona 37 amanii. Eeguu dhuga inni illee maaliif kaayee beektan takkatti irra laaluun dhuga jawween bakki inni itti nu galchuu deemu dhugamaa. Islaamni jiraachoo mootummaan hundinuu waakan Itoophiyaa keessa baqataa nuun jedhani. Baqataadhaa waggaan mallatteessine salaannaa miree. Jawaar gaafas yookaan illee mallatteessaa nuun jedha yookaan nu ari'aa jechuudha. Jawaar nu ari'an beekaan gara makkaa galaa nuun jedha kana shakkii takka malee osoo beekee bofa rabbiin miidha dhugate jedhani. Sigalee kaayoon isaa sana jechuudha. Soo kana achirra wal qabne itti uummata keenya kana nurraan dhaguu kan uummanni dhugaa dubbannaa ilma abbaa beekanii gosa beekanii ilmaan Oromootii Oromoof kaleessa gartee qabsoofne namni nurraa waan dhagoo jechuudha gartee. Afur moo shanii isinii gahe. Kutaa Arsii dhaqanii isaa Baqqalaa Garbaati Mararaa Guddinaatti kun Ameerika dhiyoo kan dubbate jechuudha. Mararaa Guddinaa. Galee Mararaa Guddinaatti dhiyoo kan dubbate xiqqaa dhubeen asin baasaa egaa sanirraa biloo godha bisee haa xiqqeessoo jechuudha hin toltu. Muudabdi durri illee. Duuba achi dhaqee foon qalchiisanii uummata Arsiidha. Wanni amma achi Islaamaa Kiristaana jedhanii kaan hin jirtu nyaadhaa jennee nyaachifnee jedhee jechuun Maraaraan. Mee ilaala uummata akkasuma deegara ilaala uummanni musliima amma Islaama jedheetu uummanni sun lama sadaffaa kabiraati shammu jaaris ni gahe laakoo na laakkaasi. Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaati sadaffaan nama sadii garuu sangaa tokko mokorma wayii lafa buusan albee nama sadiin qabatanii waliin goorran jechuudha. Eekaa iyyinee gaafas maraannee sheekoleen dalii nu kennitee karaa irraa nu galchite. Hin danda'amaa nuun jedhan. Eega Jawaar godhe eega waan Jawaar godhe taate ni ta'a nuun jedhan. Rabbi rahmata isinii haa godhu jenneen. Waan biraan godhu Rabbi rahmata isinii haa godhu. Waan deeme kana guutuu takka takka lafa keenya jechuudha. Amma uummanni sun Islaama ofiin jedhamu Kiristaana jedhamu sadaffaa waaqeffataa. Nam sadiin qalan waaqeffataa Islaamaa fi Kiristaana waliin qale. Mee uummanni kun waan kana amantii biraan beeku irraa wannan jedhu akka Islaamaatti Musliimni warri aalul kitaab ka qalee ni nyaatan. Kun namni biraa qalee nyaattu. Awaamni ka qalee nyaattu. Warri kitaabni kennamni ka qalee nyaattu. Kuni Islaamni hin qalle. Waaqeffataan hin qalle. Awaamni hin qalle nama sana maan qalu. Bara tokko asumaan isinii boora Gujii keessatti gaala nuu qalan. Gaala bitanii fidanii Hussein Xulaa Duubee fa'a jira. Ilmi Xulaa Duubee kun faati. Gishuudhaan amma Shaashamannee jira. Dagaagaan kun ilmaa jalii cirriitti ammallee lubbuun jira. Dhagaa viidiyoo keenya dhageeffata. Walquba qabnaa viidiyoo keenya dhageeffata. Amma duuba fidanii. Gaala fidanii jennaani mormiin dhufe. Namni tokko ka waaqeffataa qaluu ka'e. Jaal murteessaa jennaani gorra'u ka'e inni. Lakki ati waaqeffataa jennee dinne. Alhamdulillah gaafas illee amantii teenya irraa nuun jenne. Amma jennaan duuba qalaa nuun jaan. Anillee gishullee jaaldayaan kun ammoo biraa bobbeessi laanni miika gorra'ullee. Amma gishuun kun ijoollee Shaashamanneeti. Ana nu an mormine. Gishuun kun namaaf isayyu. Takkaa gaala kana kennu foonu guyyaa kana nyaachuu deemu. Amma jennaan hin qaltanii jennee akka kisarraa walii gayyaane qaama giraa walii guurannee hin nyaannu jalaa olaanaa qalamtu maali illee ni dhufte guutumaan boruu jennee hoogganni nu bira jiru. Amma duuba mala nu kennani. Namni kun waa beekaame amma ilmii beekuun bareedduudha jechuudha. Gishuun kuni ilmii beeka nama gartee qara'e ijoollee bartiqqaa ofii. Abboon dhiigaa buufnu dura waraanee warra agooramu naan jedhe. Hayyee jennee gaala hidhanii akkanaaf duuba deebisanii tumaatamaa waraanne gaala gartee. Waraana nu jamba gartee bakka onnaa tan. Waraanne akka tokko nu murree siigalee anaaf gishochoo. Eegas warri wannaa mormarraa baasan jechuudha gartee deegalu murree akka tokko irraa wannan goone nu atalaa kulli haali nu wannan goone jechuudha. Isinii galee maaliif hin qabu kaa? Kaadha ammoo wanni dhufe warri sadiin kun walitti qalan.
Ummanni nyaate. Sheenni illee nyaate, qeessi illee nyaate, abbaan gadaa illee waliin nyaatan. Ummanni sunuu dura waan hadha hukumii irraa olumaa irraa kennuu qabdu warra san. Warra gaafas foon san nyaate san lakki ni gaa shari'aan islaamaa iyyaa dhaqee Mustafaan kan akka ani duullee dummaatee naan gale. Waan gootuun qabdu gaa dagan kibee tamaraataa taata. Iyyinee bara abboo sangaa gas ga'u ummanni gas ga'u qabee qalanii nyaatan jechuu gartee huddee kaan danfisanii walii hiree nyaatee galee gartee ijoolleen xiqqaan guddaan. Takkaan dhageenye kanaaf biyya kamuu keessa amantii kamuu keessatti illee yookaan maashina dha'ee qalaa beetteeti rabbi keetii illee dhabdu nyaatta yookaan aluu kitaabtu qalee islaamoo taate gartee shari'aan si ayyamaa nyaatta yookaan abiraatu qalee diddaa jechuudha. Kana godhe okay qabxii biraatti sin dabree irraa isinii bu'a. Tatanaa dhalaate amma. Namni kun nama islaamaati yani. Egaa islaamummaan nama salaatu jalqaba. Maammad ta'uu miti Maammad Siraaj Ahmadam ta'uu salaatu. Salaatu. Namni uummataan deemu amantii uummataan ni kabaja. Hunda yeroo waaqeffataa bira dhaqe sirna waaqeffataa isaa dura namni yoo bulchuu deemu. Amantii kamiitu guyyaa tokko siyaatilee guyyaa rakkoon dhalate salaanni magriibaa irratti ani gaafas Amaaraaf Oromoo jennaan dhaqe gaafas nafxanyaaf Oromoo naan jedhanii fiigaa dhufe viidiyoo kee waraabaa. Toomeel killee narra cabxee achi deeme gaafas. Yoo nu achi deemnee amma galee amma viidiyoo bannee ilaallu hin jira viidiyoo yuutuubii gubbaa dhaqaa ilaala. Amma duuba warri siyaatii ol gahee kaa rabshaartu dha dhugaa salaata jam'ii godhachuu hin danda'ani. Wanni dhorguun jiru tokkollee tokko rabshaara jedhanii yuutuubii irra turanii inni lammataa wanni sun akkaataa inni achi seenillee murteessitu jam'ii godhachuu ni danda'ani. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wabarakatuh. Sidi bisalati ya waraabaa jira. I'll call you back inshallah. Okay inshallah. Assalamu alaikum wabarakatuh. Enu ifam. Shari'aan ni ayyama jechuudha. Yeroo viidiyoo gubbaan laalu wallahi rifaatu bakka seedhu. Maal jammeetu wal gaafatan sheekoleen taa akkam goona jedhani. Amma duuba salaati jammii godhannaa jedhani. Am jammii godhachuu rakkoo hin qabu. Dhufan yeroo dhufan jawaariin manguddichi nama guddaa nama harargeeti maayikii irraa fuudhu dhufan. Eenyu kenna salaataa baram salaataa jammii godhannachuufi. Dhorgata jawaar dhagaa laala siyaatil 2019 I think 2019 I think so yeah 18 or 19 search ni godhe isin yoo na godha ni jira laadhiuma kan laalee onna irratti YouTube irra ni jira gadi hin buune. Dhorgata jawaar maayikii jaarsi lakkoo masii ta'uuf yaalii sobalii irraa fuudhan maaliif biktee tara kanamtichi hin kennu beektaa amma kanuma manguddoo silaat maayikii yoo namni si kennan kennita yookaan maaliif itti gaafata malee hin kennu hin jettu lakkoo masii ta'uuf yaalii maayikii irraa fuudhan sobanii amma irraa fuudhee isheetichi waan jedhe jarana jedhe waa lama nu qabattee tanamaatiif tarabbi laala jarana haga namtichi kun umman namni ittiin halaakame laala tanamaatiif tarabbii nu qabatte akkam goonaa jedhe subhaanallah wallahi oromootii bakka jiru fuullaan mee wanni rabbiitiif namaa wal bira jiru dhiisaniitumaan salaata jam'ii godhannaa akkasi qubadhaa bas dhumatte dubbiin jechuudha. Maal jedham tanamaaf tarabbii wal bira nu dhufte seerri tajaajilnuuf tajawaariif tarabbii jechuudha. Ta'ee nu keessa fudhatan tajawaar. Ta'ee fardii am tajawaar taate jechuudha. Akkasii makki jedhan. Amma inni kana jedhee anaa tana rifadhee eegu jawaar baay'ee maal tana sheekatti barbaaddan anuu hajjee dhufee tananuu isinitti maamii gartee tiyya tana tutti fufaadheetti qonnaa ofiitti fufee jechuudha. Namni wanni akkanaa leencoo laxaattuu Minisootatti itti fide. Qeessii qabatee deemaani qeessii jala baabilii kaatee daawaa godhadhaan gartee uummata ishee afoo dhaabatee uummata Minisootaa. Salaan ni gahe. Abboo salaan nu gahe ni salaan. Qeessichi balaa itti buusedhaan. Maal jettan? In salaannaa. Waan Oromoon waan nu keessa dhufne moo. Jennaan leencoo waan jedheen salaan nuyitu hin jiru nabii qabu salaata ta'a jedheen. Nama furmu shantu keessa bahee salaatedha. Uummata koo meeqa dura taa'u. Dhorke. Laal. Oromoo kana wanni rakkoon nu keessa dhufnee cabdee bakka tana geenne maali? Garee wayii amantii wayii ka gadhiibuu deemantu jira yeroo maraa jechuudha. Uummata wayii. Akkasiin uummanni amantiin kamuu sabni kamuu mirga qaba uumamaan rabbi kenneef. Amantii feete qabaadhu. Amantiif lolaan jiru amantiif qabsaan jiru.
dhuga wanni martuu achi keessatti qabsoo kana keessatti amantiin kee ni jirti eenyummaan kee ni jira afaan kee ni jira mirgi ni jira hunda jalatti hammatamee jira jechuudha. Garuu namni adda baasee ati akkas godhu ofii hoo wanni isin ajaa'ibu bara gaafa malee coosan baabilee jala qaba qeessichi. Akkasuma dhufeeti miti. Waaqeffataan dhufee sirna ofii guutuu geggeeffatee waa jedha. Uummanni musliimaa bara dhagartee gaabbichuun dhufee waltajjii gubbaa ol baheetiin du'aa itanaa godhuu eegalee bare. Maaliif kana markees deemne? Wanni hadha halaakni sadarkaa kana geenyee irratti deemne maqaa gurbaa Jawaar kana ittiin dhufne amma bakki irraa siidee poointii itti dhaqu maali? Namni keenya hadha hedduun isa halaakee hadha milisha deebee ganda keessatti uummanni Arsii Harargeen xumura sii dhaqu. Hadha milisha nama fixaa jirtan neemi dalaggaa keessan. Rakkoo jiru mootummaa isinirraa hiikaa adabadhaa. Rakkoo jiru. Manni caphaa jiru dhuunfaa namsirraa cabsu jiru hin jiru. Biyya guutu kun. Haqa malee kasirraa cabe. Hadhan iyyitee viidiyoo raabdee ufillee halaaktee namni waas Jawaarillee waas hin godhu. Nam tokko waas hin godhu hin jiru hadha. Dhugaa yoo qabaatte gad dhaabbadhu. Dhugaa yoo qabaatte gad dhaabbadhu. Namni hunduu argu jira viidiyoo raabdee Jawaarii ergitan. Balama ofiin dhalchaa jirtan. Diina wajjin biyya irratti illee mootummaa kanatti illee duulaa jirtan. Kaabinee isin miidhaa jirti akka gaariitti quba qabna. Ganda keessa rakkoo deemaa jiru. Ni beeka mootummaan aggaarii isin caalaa beeka. Rakkoo jiru. Eenyullee caalaa waan amma isin agartan kana caalaa uummata irra rakkoon deemaa jira. Ka deemuunoo warri paartii siyaasaa ala kanaa waa dalagu waan biraa dalagaa jiran. Akkam goonee uummata mootummaa irra kaafna jedhanii sa'a 24 dalagamaa jira kun. Abbootii qabeenyaa hogganoota olaanoo hangoo gubbaa jiran daaspooraan sa'a 24 namticha maraataa kana wajjin wani dalagaa jiran maali? Akkaataa itti mootummaa kana diigan uummata biyya keessa waliin buusa irratti dalagaa jiran. Jawaar adda dalagaa jiru. Garuu 0 siddamar 0 martu. Duwwaa duwwaa irraa hir'isu, duwwaa duwwaa dabalu, duwwaa duwwaan heddummeessuu, duwwaa duwwaa qooduu. Maaliif? Kaayoon qaban. Hinaaffaa fiigan, muddamsuu fiigan amma. Ambi kayakka dalagee ala bahee alaa gara biyyaa galaa jira. Akkuma amma gartee namticha amaaraa kana caalaa dhabne dhugamaa dubbanna bara diina kennallee haa ta'u. Eekka dhugaarraa wanni baada wanni jennu jiru. Maaltu fiigee galchaa mana hospitaalaati? Gadhu jiraa tikkeetta muradhee. Hiree biriin qabu. Badii narraa gadaa buutu. Yoo dhufii kiyyaa galeef yoo qabanii na galchan yakki himannaan narratti himatamu tokkoo miti jedhee ilaallatee gale. Gar tokkottuu jalaa ba'uu hin danda'udha mootummaa kana. Wanni fidullee hin jiruuf itti namtichi kun. Kenna hoo diigii fadhallee walgayii xarapheezaa afanii walli koloraadoo faama xarapheezaa daraddaree walli koloraadoo bakka lama jirtan dhagaa kana kana isin dhaaba koloraadoo. Koloraadoon rikooddii isin qabdan warra daaspooraa keessa nam tokkollee hin qabu. Warri koloraadoo jirtan akka inni dhagaa. Tokkoffaa ilmaan arsee irratti warri koloraadoo jiru jechuudha. I think diqaalaa turre guddaa koloraadoo keessa guutee fakkaate uffina uffalchallee. Qabsaa'ota irratti namni haga warra koloraadoo adda bilisummaa Oromoo irratti duulee hin agarre. Namoota hayyoota keessa jiran, namoota kabajaa qabantu keessa jiran na uffalchaase. Kara deemtuun achi wal geette garuu Jaal Mahammad achi salphate. Mootummaa Ameerikaattu qawwee bitadhu ofirraa dhoorki jedheen. Eessuma biraan burqaa achitti salphate. Amaan Kadiir achi salphate. Isaan nam tokko nama gara biraan tuqan Arsiin achi dhandhaan keessaa yoo qabsaa'onni kaleessaa isaan biratti sareetti qalanii jechuudha. Dhagaa hawaasni himaa duuba. Leengadda gaafa dhaqe osoo ani ijoollee bututtu wayii taate nama akka jaraa wayii taate tokko sodaachisanii manaan ari'uuf narra duulani. Karaa kanaan dhiifama namni duuba hanqaraa kan malee oofu jirte yoo folchalle. Mustafaa kophee irraa baafne yookaan surree irraa baafne jettee jechuudha. Dubartii mana dhibba naannoof tarkiin fataa gurbaa siliyaan jala baatee gartee leengadda waa dubbatu sanii agartanii.
Maaliif hayyuuf dhiira jagna arguu hin danda'u manni sun. Maraami. Maraamiti ni beekna tokko tokkotti wal beekna jechuudha. Guyyama eeggatti martuu qofaadha. Osoo akka jaraa dayyuusaaf waan duraa duuba laalle taate mootummaan Ameerikaa waan jara godhu ni beekna jechuudha. Garuu maatii qaban, ilmaan qaban, egaa ilmaan qaban jennee dhiifne. An akka Mustafatti. Namni yoo qabsaa'e biyya ofiitiif haqa ofiitiif yoo qabsaa'e dhugama saniin qabsaa'e waa gabba wallaalulles jechuudha. Garuu shufuroon achi wal geette Kolooraadoo keessa wal geette jechuudha. Shufuroon hattuun achi wal geette sun warra guyyaa takka Oromoo bishaan jissin qoshaashaa kara yaatu itti rakkachuu deemanii bara waan dalagan kana guutu guyyaa eeggatan malee hundi ammallee wanni himnuu barbaannu maali uummata Oromoo irratti shira dalaguu sa'a 24 hin dalagina. Isin biratti ammallee harka dhanii fiigaa jiran. Jawaar Mahammad waan feetan godhaa fi uma feetan mataa irra baadha namni sin dhoorgen jiru. Qabsoo Oromoo maqaa dhooftanii foonni liiru. Maaliif namoonni achi Kolooraadoo waan dalagaa jirtan kalee irra isinii tarree turre. An akka Mustafatti amma irra waliin tarru. Warri Kolooraadoo dheengadda narra yakka san daladdan. Anaatu gartee ofirraa isin dhoorke malee osoo ijoollee bututtuu wayii taate kophee Mustafaan kophee gatee deemettiimi. Kopheen isinii meera irra deemee kopheen na jalaa fuutee waan biraa dadhabnaan bara. Dubartiin guutuun albii harkaa qabdi bara. Uummata dayyuusa akkasii rabbi nan garsiifne bara dayyuusa. Dubartiin guutuun albii harkaa qabdi. Dhiirti Ramadaana rabbi jara Ramadaana bara jedhama. Bara uummata keenya kana garii amantii an Islaama jedhee yeroo inni himatu. Laala isaan akka beekan guyyaan soomanaa halkan ammoo waan fedha daladda beekani. Bara jara Ramadaanaati jedhana wallahi subhaanallah. Jara Ramadaanaa. Ji'a namni keessa sheeyxannuu hidhamee ani eessatti arge sheeyxanni gartee xixiqqaanii hidhamnee jedhanii gartee narra jiru an dhaga'e Kolooraadoo arge. Lulluuqatee akka isaa beekta lulluuqatee rabshaa kaase. Nama tokkocha. Albee shunkurtiin ciramii guuratee bakka hunda ulee guuratee gartee hiriira galee nam tokkocha. Sanuu eessa beektanii beesmeenti naa lafa jala jiran. Karaa ol ba'uun illee xurree qalloo akkanaatti akkatti jira sadarkaa waliin baan kan. Mana lafa jala bara lafa jala underground tokkochi namni jabaan karaa sayyoo dhaabbate ofirraa na dhoorga wallahi. Dhahee gumaa gana asii ol koraa biraan gara birii qabboon qabu bara osoo iyyi achi hin ajjeesan malee. Kana asii bahe na beetti kaabata bututtuun amma maqaa na balleessu tun bututtuun na beetti yennoo akka ta'e na beekan ijoollee ganda kiyyaati. Ijoolleen irra guddaan ijoollee adaabbaati ijoollee naannoo san na beekan jechuudha. Mustafaa ijoollummaa irraa yennoo akka ta'e nama beeku. Yoo taaf na jette waan godhullee beetti jechuudha. Yoo taaf na jette waan an godhu tolchitee beetti isinii muudeemtu guyyaa takka inshaallah yoo rabbi jedhe inshaallah naam yoo rabbi jedhe maali waa rabbi nu fitin rabbi nu haa jiraachisu malee sooshaal miidiyaa irra dhiyeessee isinii himsiisa eenyu akka ta'e inshaallah yoo rabbi inshaallah naa qabadhaa itti xiyyaatan. Duuba gubbaa ol bahe intala beeraa kiyyaattu gartee na baasan. Beekootu namsi tokko ilaalaa jedhanii ol na baasan. Yoo dhala gabba'u kophee tokko fuudhanii darban miila tokko. Woyif isin malagaa jiran haa gabbaatee gatee Mustafaan kophee gatee miila qullaa deemettee gabbaatee haa dubbattu. Kophee yennaan abboonis kophee deemi bannama qaras namni silaasitu maamire warreen qannatu mudee baram amma kamaan birii dadhabanii taaf namna jiru dhabanii yeroo dubbii arge ana rabbiin na baase alhamdulillah gaafas. Rabbiin kuni baali seera Ameerikaan nama dura nama dhayetu yakkaba. Ani yeroo salaata irraa beeku isin hin jedhe san gurbaawii qaban kama gartee amma haati isaa na baaftu kanaatti kama soddaa kennaati gurbaan ijoollee achi guddattee sirna namaa kallee waan beeku. Yeroo maraa isa erganii duubaan duutan man namsi dhufee waasitu kunjoo. Warri kana dalagee nu beektanii ijoolleen ganda kiyyaa kaan osoo narratti nama tuman jedhee adeegu. Ilmaan abbeerota kiyyaa gosa kiyyaa hundi sheeba duruufa ajjira sheekole hundi siitu. Ebe kana jenna shokshaakka sheekole maaliin kunniin shokshaakka. Saree badduu osoo ayyaraa ta'e wallaadhaa ta'e osoo hamtuu an jiraadhe nama yoo namni tuqeen irratti loluu barsila. Dayyoo fi dayyoon du'an janiimi kana bara duuba salaat sabaaf dheeroo gurbaa inni taala anaa taa du'aa godhee daa'yan jaarsoo nama guddaa wallahi sallee gataa maan gaafanne
Seenaa san guutuu amma qorachuu jira agartee namarraa achirraa maqaa warra saniitiif seenaa guutuu amma dubbii dheengadda kaasanii jaartii namaa fudhatanii deeman kana rakkaasuu jira amma hordofee guutuu isii aga baasutti dhiisuu deemutti hin jiru amma jaarsi ennaan abboome osoo jiru namsi gujjedha anaan akkana jedhanii asubaa amma gurbaa qaban kaanii waan lafaa utaale warri qara agartee erga duuba taa'uuf gurbaan qabanillee akkuma bishaanii onnaa duuddee jechuudha. Agarratti gartee warri mana kana irra siniin deemu siniin himee jira warrum haara dhageettaniif. Kophee kaan dhiisii deemi jedhan maaliif kophee gatee deemina jechuu barbaada lamma akkasii viidiyoo waraabdee ganna dhiisuu heddi. Kaaboo baay'ina baafatee namu anaa kophee baafatee tiillitu na eeddi jechuudha. Ahaa dhaabbalee dubbina maal jettamee jedheen kophee dhiisii deemi maaliif jedheen asuuree kan kophee na bira dhaabu tokkoon maaliif kophee isaa dheen kophee barbaadullee dhiisee ifaa ibsaa nama onnedha maaliif kophee dhiisee deemaa jedheen. Naka kasii miti maali ta'e kophee wanti kunillee jeeqame poolisiin asii yoo dhufteette maali fidaa kophee isin darbeedheen hin dhiisu kophee hiitu. Kophee kiyyaan naadaf deebisanii kophee keessaa barbaadee kophee kiyya fudheetumaan bakka sanii lite. Maaliif kan isin dhagalmaan Oromoo? Uummanni amma lafa dhiitee dadhabanii Mustafaa ajjeefna akkana goona maqa balleessi deemu kun bututtu wal beeyna qoshaashaa. Oromoon akkana wal cabsitee laal ganda keessirra ijaaranii ganda galanii wanni Oromoon cabxeen kanaan arsii irra ijaaran harargee irra wallagga irra jimma irra gujii irratti ijaaranii kaleessallee cabsaa nama keenya hayyuu keenya nyaachaa turan. Nadhii gammadaa eenyu nyaate arsiman nyaate. Baqqala dawaan eenyu nyaate. Yoosif Baatii eenyu nyaatu Biresileencoo Baatii. Ashiqoo Abbanasha Addeessaa eenyu Mul'is Gadaa eenyu nyaate. Jarana yoo liggattee inni tarreessinee ilaalle baradha keenyu kana wal nyaatee wal fixe. Kanaaf warri Kolooraadoo jawween gara keessa dhufa kitaaballee irraa bitadha keessummeessaa mataa irra waa'ee uummata Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti bakka uummanni keenya jiru wallaahi mirga namni isin keessaa tokko dhaabbatee an Oromoo akkan ta'ee dubbatu tokko illee jiru. Bakki isin dhooduu tana malee Jawaarii nama waan feetan waliin ta'a. Garuu uummata keenya miskiina ganda jiru kana hadhallee ficcisiisu qotee bulaa keenya haagulee teenya boochisuuf hadhallee ilmaan Oromoo biyya keessa saree isii nyaattee hadhallee milishaan hadha isin taphachuu deemtan tun bara jiruu fi dhiiftee biyya tana nagaa godhuudhaaf sa'a 24 olii gad dhamaa jirti bara. Yeroo kaan qonna ofii yeroo kaan nagaa naannoo ofii eeguudhaaf. Biyyi tun hadha gartee namni isii baraaruudhaaf gartee gamaa gaman hadhamoo jira. Jiruun isaa isa cabsite. Hiyyummaan isaa isa cabsite. Gabrummaan kalee nu cabsite. Hadha xiqqoo akka gartee wannaadhaan nu ija bananne bargariyyuun keenya ija banachaa jirra bara. Nu ija banachaa jiru. Ka uummanni keenya xiqqoollee ta'u gartee waa argee fuulli isaa xiqqoollee ta'u kuflee gammadee haa xiqqoollee ta'u. Waa argu kana min dhamaasina ammallee wanni isin dhaamu rabbi irraa isin gaafata. Laala namni isin gaafatu hin jiru. Wallaahi qabaan rabbi guyyaa takka isin qabdi. Hin dagatina. Akka rabbi wallaahi Jawaarii irraa baradha. Obboleewwan tiya wanni isin dhaamu ilmi namaa namna dura jirtu namni waa dhageettu maali. Wallaahi Jawaarii irraa baradha. Mee Jawaarii waan biraa isaa isin. Suuraa namticha kanaa irraa baradha. Suuraa isaa. Fuula nama kanaa laala. Gurbaan kun ijoollee ree umritti akkamii hunnaas akka inni jedhutti. Hadha jaarsa ganna 60-70 fakkaata. Maa gaara keessa deemee qabsaa jiraadha agartee waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee akka nu kalee qocaa fincaan dhugnu san fincaan dhugee akkana ta'e. Hidhamee mana hidhaa keessa akkana ta'e urbee akkasii ka wadalee achii beessan kan isin agartan sani. Kaaratee dalagaa ture barbayyaa gabbatee irraa of dhagee hatta mana hidhaatitti maaltu akkana godhe dhiiga namaati. Dhagee ilma namaa Oromoon dhagee. Qabrii adda adda gallaana dhagaa. Wanni irra dubbachaa jiru waan uummata miliyoona 133ti. Waan nam tokko Jawaariitii miti Mustafaatii miti Abiyyii miti waan agartee Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa yookaan Adaanechiitii miti yookaan waan agartee Shimallisii miti. Waan kiyyaa keetii miti. Waan uummata miliyoona 130ti. Harka keenya kufe uummanni kun adda. Harka Oromoo irra kufe. Haqa qaba martuu. Amantiileen biyya keessartu guutuun qixa katakkan caalee mirga qabdi. Kanaan bagga maddanii inda gadhee dhiifama. Jalbaabnis murtaa'ee jira. Kaawwannaallee manni murtii agara toomanii ijoolleen musliimaa akka qormaatallee barumsallee jalbaabaan seentu murtaa'ee jira kanaan jechuudha. Bagga maddanii. Soo kanaaf uummanni kun haqa irraa qabna biyya tana bakka jallate hanqate suutaan guutachaa deemna. Inni akka inni jedha yoom deebite deebiin uummata
yoom furame rakkoon ummata bar wilii karaa cabsanii wilii man namaa diiganii wilii bar waa meeqa dalagaa jiranii bar wilii horii kennaa taaksii kafalaa gibira kafalaa bar deebisanii waan hanqate ijaaruudhaan kadhaa biyya namaa deemanii kadhachaa jira bar mootummaan kun balbala bakka meeqa cufuuf Soomaalii wajjin dheengadda akka mallatteessan beektaniisi. Waa meeqa dalagee mootummaan kun mootummaa Soomaalii kana harkatti deeffatee beektu isin beektan. Waa meeqa dalagamaa jira. Naman kadhanni maal kadhachuu jira mootummaan kun maaliif uummata kanaa waa dabarsuuf. Karaan dalagamu kuni omma kennan beeku mana sirraa diiganii ilaaltee mata. Ka mana deebisanii bakka birii sii kennan dhiisii bar hadha kaadireen sun dhoogattee waan bira dalaguu ni mana. Bar atiin dhagaye warraan kutaa teettee fakkeenyaaf zayita birri dhibba sirra dabalan gaaf karaan kun ga'e beekta 200 irraa gasii bu'aa beekta kanatti. Atiin hadha bar hospitaala magaalaa si aanuu dhaquu dadhabde bar maaliif tiraanspoortiin atachiin dhattu waan ati itti yaalamtu sirraa fudhata. Gaafa karaan kun bal'aatee dalagame bar lafa dhattee guyyaa achi deemu guyyaa tokko as deemu guyyaa tokko dhattee guyyaa san keessa wal dhaanamtee yookaan waa bitattee galtaa bar gaaf karaan kun tole. Birri hagamtu gasii bu'aa sa'aatii hagamtu gasii bu'aa beektan beektu. Hin galle nama keenya hadha siin galtu kun marti. Dubartiin ta'e hadha bakka hunda dhumattu bar ambulaansiin bakka feete ganda feete dhattee nuunna cabaa jiru bakka hunda oofan kun bar baadiyyaa kaatee finfinnee dhuftee achi da'u deemti dubartiin ta'e. Lafa kiiloomeetira 1,000 makiinaan fiigee siin dhaqee fuudhee si deebisuu deema bar guyyaatti. Kagalee guyyaa 2-3 deeman. Jibuutiin torbaan tokko deema makiinaan qara kalaa amma karaa dhumate kanaan sa'aatii 20 qofa deema. Guyyaa tokko guutuun deemu jechuudha fakkeenyaaf. Lafa qara makiinaan guyyaa 5 deemu. Meeshaan guyyaa 5 deemee achirraa galu gaaza fixu kana herregamee meeshaan alaa galu sirratti dabalamaa jechuudha. Hin galle nama kennaa mallee. Kana kunoo wanni dalagamu simaa mata makeetii bar sagammachuu sammuu keetii naannoo hunda wanni sii dabalu malee wanni sirraa gabbuusu jiru. Takka inni kunoo hadha jarjarreen iyyina malee wanni dalagamu kun bar wanni godhamaa jiru kuni eenyuuf si'ii hojii banaa jiran hin galle nama kennaa mallee karaan dalagamu maaliif warroonni alaaka biyya namaa itti hawwan kuni investi godhanii dhufanii biyya dalaguu deeman kaampaanii guddaa biyya kana keessatti warra abbootii qabeenya gurdoon banamuu deema. Kaampaanii tokko nama 10,000 20,000 ka qabatu. Yoo magaalaa guutuu keessa naannoo san kaampaanii 2-3 jiraate bar nama dalaguu dhabuu deemani. Hundi abbaa hojii ta'e jechuudha. Ameerikaa fa'aa maal namni itti gala amma biyya mara keessa kaampaanii jira waan gurguddaa jira. Sa'a 16 dalagatta. Kanaaf Ameerikaa hawwa namni. Awurooppaa keessa sa'a 8 qof daladda. Ameerikaa sa'a yoo dandeetti 24 daladdaati. Hojii jira bakki hundi hojii. Sisteema mara tolchanii karaan tolee wanni hunduu tolee qophaa'ee ta'a. Ameerikaan amma nama kennaan galu olaalina kana beektan Ameerikaan karaa kana guyyaa irraa halkan isin dalagan waggaa irraa waggaa ima dalagan karaa. Jala deemanii surba yoo inni xiqqoo isii tarsa'e yoo xiqqoo inni daaniif cabsanii tolchan. Karaan kun wanna hedduu ka hiiku karaa. Wama hunda wama ati hawwite guutuu bakka barbaadde ol kaatee sakandii keessa fiiddee dhattee deebita. Waan barbaadde sakandii keessa sii fidan. Wanni hunduu jechuudha. Maaliif ati waa barbaadda? Dalaguu barbaadda bire hojii fiiddee dhattee deebita daftee. Kasilaa guyyaa guutuu deemaa ooltu saat akkas 2 dhattee deebita jechuudha. Meeshaan akkasii wanni kun hunduu nama kennaan gadhee kanaaf jan beekte waan jedhaniin wallaalaan jedhan. Ijoolleen amma waan beenne gowwaan waan bilchii waan agartee onnaa jaalataa jedhan. Waan gartee nyaatuu fi waan arraabu mi'ooftuu. Waan qaama isaatii bu'aa qabu hegeree isaatii waan bareedduu silaa onnaa jaalata malee waan hundee isaaf taatu jaalatu jedhan. Ka dalagamu garuu biyyi takka namni barateettu warri gartee ka barumsa Itoophiyaa kanaa biti. Barumsi Itoophiyaa walii amma haarawatti eeganii barsiisaa jiran agartani. Ijoollee Itoophiyaa barattu hagam dabre kumna keessa meeqa dabre maaliif hin jiru? Barumsi Itoophiyaa kijiba. Akkana baratee ol yaa'inu barannee digirii maaliif hin neesin jedha. Barumsi Itoophiyaa abbichuun dura yuunivarsiitii Deskiiloo keessa intarvii godhanii waati maqaan ka'ee yoo jedhaniin Ingiliffaan bara eebbifame digiriin Ingiliffaan eebbifame maqaa ofii deebisuu hin danda'u. Maaliif maqaa maachi dhaqee taa'aabes wannaa kennanii fi ijoollee iskuulaa konnan jenne yuunivarsiitii illee guureetum dabarsaa ture jechuudha. Namni barate jechuun dura bu'aa biyyi takka akkamii guddatti an akkamii nama ta'a yoo maal jiraate ka jedhu barataa jechuudha. Hundee biyya takka jijjiiruuf nyaata argachuuf dhugaatii argachuuf mana argachuuf maaltu dursa? Nyaanni akkamitti dhufa? Nyaanni manni akkamitti ijaarama? Wanni kun hunduu karaa yoo jiraate qofa.
jalqabachu karaa irra deemtee baatee galtu. Waa hunda olii hidhee qabata jechuudha. Kanaaf mootummaan kun akka dhufee maal godhe karaa cabsu seeni. Magaalaa cabsee ijaaru seeni. Namoonni biyya guddatanii kana ilaalan. Telefoon Itoophiyaa keessa akka leen jiru agartan adda. Bara 5G seenu jirti bara Itoophiyaan adda. Waan isin ajaa'ibu. Intarneetiidhaan irra taa'ee kana haasa'u kun Itoophiyaadha. Birri 1,300 jaatti. Akka Ameerikaatitti $1 tokkoof jechuudha. $1 tokko. High speed. Unlimited. Waan feete irra laaltee waan feete gootee kasi alaa gadi hin buune wata kan taane jechuudha. Kalee gaafa wannaa kan argachuu jechuun iddoon hin beeku akka itti ilaalan. Telefoona bilbiluun waan dhibbata akkasii qaraa kalee adda qubaan gadhoofnaan kaasee telefoon namni hundinuu adda biyya keessa fayyadamaa jira. Rakkoo kana keessa taa'ee mootummaan kana jijjiira. Maaliif? Biyyoonni guddatan warroonni investi godhan abbootiin qabeenyaa kaampaaniin mootummoonni addunyaa guutuun kan barbaadan tokkoffaa nagaa namoota isaanii hojii isaanii saniif gaariinti karaan jiraachoo nageenyi jiraachoo walqunnamtiin akka barbaadanitti nama ofii hojjettoota isaa qabeenya isaa saniif gaariintiin argamu jechuudha. Kanaaf tolchaa jiran buqqisanii karaa bakka hunda waliin baasanii gaafa kun marti mijaa'e kaampaaniin guutuun anatu hojjetan keessatti dalagaa fasii gachigaa jechuudha. Kaleessa abbaa qabeenya Itoophiyaa qofa asii waliin guuranii kan hanna qofaa deemu kawwata kan dalan as taa'ee ilma namaa mataa irraa guuraa ba'e jechuudha. Soo kanaaf wanni si naqe maaliif ani deemu bakki irraa kaanee dhufe mootummaan kuni waraana hin qabu, diinagdee hin qabu, beekumsa hin qabu, wallaalaadha jedhamee deemamu kuni hundayyuu mootummaan kun ni qaba warri wallaalsa hin qabne, qabeenya hin qabne, beekumsa hin qabne warra dhaala taa'ee gartee keessa jechuudha. Jawaar Mahaammad maaliif magga dimna hadda nafxanyaallee kunooti galtee duullee biyyattiyyatti mootummaan kun hidhee na ajjeesu uummata kee duratti. Na jiraachisullee an uummataaf qabsaa'ee gara biyyaa galaa jedha kunoo qabsaan hambaa. Jarri garuu lakki karaa cufnaa milishaa kaasanii adda milishaan nama ajjeesaa jirti ijoollee Oromoo adda gartee dardara mataa dhaayanii mataa dhoofsaa birrii erganii dhoofsaa jiran ilmaan Oromoo ficciisaa jiran qabaadha Oromoo naa qabadha jechatan. Ijoolleen Oromoo biyya keessa dhumachaa jirtu mallaqni alaa ergamee dhumachaa jirti ijoolleen Oromoo. Guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamu yaatan hadda namni isin argu mallaqa baaftee guurtee ergitaami wanni dalagamaa jiru Jawaar Mahaammad isinitti meera yaa gowwootatti warra Jawaar hin jala yaatan dhiifa mallee naa godha. Shani illeen galtu faannoo illeen galtu nageenyi Itoophiyaa keessatti hin bu'u jedhe. Maaliif ni beeka. Uummanni Itoophiyaa miskiina $50 nama 5 ajjeesaa jechuudha. Easy. Duratti agartan deengadda waan gartee horii goonan Mustafaa irratti. Dhiyoo mataan kun fagoo mara. Ji'a takkaan ji'a takkaa fooyi. Peejii Amaaraatiif Oromoo walirra fidanii bara. Mallaqa guurraa gartee namicha dadhan biyya galee dhallee akkana godhaa jira du'uu qabaa inni irratti guurra. Dhiyoo kun dhiyoo mataan. Kanaaf akkasii qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo sin dheeriifama laftillee sin biraa halkan isaa malee dhufellee yaa nama tokkotu kaama Jawaar gartee adda ilmaan Oromoo irratti gartee inni ala taa'ee abbaa murtii ta'ee maali ajjeese barbaadaadhee kana guuree ilmaan Oromoo rakkoon isaa beektaa rakkoo Oromooti. Rakkinni isaa wanni inni adda qabu gartee Itoophiyaaf qabsaa jechaa ganda Oromoo keessa deemee ifatti adda jechuudha. Dhugaa wanni Jawaar dhiisa waa hedduu nu ergitee bira jiraata. Itoophiyaa addaree Oromoo qabsaa jedhee ifa baafate Itoophiyaaf qabsaa jedhee maaliif ganda Oromoo keessa deemare? Akkuma jedhe kana baradha Oromoo laal silaa eega Itoophiyaa jedhee adda kan naannoo Amaaraa jirullee Tigraay keessa jirullee sabaa sablammootallee poost godhee irraa adda mul'isaa jechuudha dubbataa jechuudha. Garuu adda naannoo Amaaraa keessa fakkeenya galgaan namaatu du'e. Namni jammee qaddu dhiyooma kana nama ajjeesuudha laal as dhagaa ilmaan Oromoo warri gartee waa nama jala deemtan. Waan Mustafaan dubbachaa ture amma namtu as keessa qabamee jira kalee malee dheengadda. Nama ajjeesuudhaaf horii qopheessee abbaa qabeenya sanuu bara. Abbootii qabeenyaa fixuu eegala nama maaliif kun warra waliin hatanii wal fixaa jirti jechuudha. Waan amma deemaa jiru hin beektan isin biyya keessatti. Nama ajjeesisuun amma keessaayyuu qotee bulaa kenna miskiina kenna. Kutaa Arsii keessa waan deemaa jiru beektan isin amma manguddoo nagaa namoota nagaa bara sheekolee kanneen fixaa jiran amma. Islaamaa kiristaanaa walitti duulaa jiran kana qofa qabdanii eenyu dalagaa jira kana. Kaleessa shani illeen galtu faannoo illeen galtu nageenyi Itoophiyaa keessatti hin bu'e Jawaar Mahaammad maaliif? Yoo shani faannoon galte eenyu kan nagaa booressu biraa? Namni kun kana jedhu Jawaariin maaliif teettanii warri ala jirtan? Amma Koloraadoo dhufa yookaan maal jedhee haasaa jiran warri Koloraadoo mee namni haqaa yoo jiraattan Jawaar
yoo shaneeffaannoon galte nageenyi hin buu jettee maaliif hin buune eenyutu nagaa dhorka takka ati maaliif ijoolleen tun yoo galte dura dhaabbatta chirchaaroo galchan siin jedhama haa ta'u ka keessaa galee haa hiikattee galtu shaniin galte dhibbaan galte haa galtu maa kana goota taafteen galaa jechuu malee gaafadhame hadha Oromoo ofuu qabsaan jirtu kun Itoophiyaaf qabsaa jette Oromootu Amaara fixaa jira jette gaafadha warri gaafachuu dhiyeessan kanaan isteetiin ni dhaquu deemu yoo dhugaa adda baafattan kaayoon tee maali jedhaani kaafaa'u taatee deemaa jirtamoo Jawaar taatee deemaa jirtamoo dhaaba biraa qabda nutti midhaani maal jara naga nama kana maa kanatti nu gootan dhugaa barbaadan yoo dhugaan Oromoodhaaf hunda naga adda baafadhaa isinume borutti qaanuuftani tokkoffaa Jawaar eenyu ta'edhaani Jawaarii kaleessaati moo Jawaarii biri kaafaa'u moo akka Jawaarii deemaa jirta kaafaa'u yoo jedhe akkami adda kee deemtare lakki adda kee deemaa jira kaafaa'u keessanii baateedhaani ebargaafiyoon kun ammoo amma ilaala akkuma eeggadda mucaan gaafte kan kitaaba gurgurachuu deemu waa'ee kitaabaa ibannan bajjara bara Oromooti bara akka taane wallaalee akka tiwaasii nullee bara Jawaar kitaaba eebbise eega eebbise dhumate amma naftanyaa tokko kayyuu argee kalee maal jedhaa kitaaba kana gurguratu online gubbaa bakka hundatti website barra gadhiisanii maali marra gadhiisanii akkana gootanii kasaarsanii mucaa kan naftanyoota iyyaafyamu kitaaba isaa kabajaadhaan eebbisiise yoo barbaade isteet marattuu eebbisiise jedhe yookaan biyya marattuu dhaqee kitaaba isaa eebbisiise bes namni seenanii bitataa Oromoon community qabdi agartee kitaaba kuma yoonni fide kitaaba kuma fudhaa itti walitti taa'irtu waa'ee gartee dhufeef deemuuf san waa'ee qabsoo Oromoo isin feetan san abii araa kiiloo baastanii warra fiduu deemtan gariin nama fayyaalis miskinummaan isaa adda bilisummaa Oromoo kaan kaafaa'u fiduu akkana deema gariin hedduun namaa dhuga kaayoo Jawaarii kana quban qabu harka 190 jala deemu mee isima san Jawaar amma namni hedduun gaafata maal jedhan beektani adda kee jirtamoo eenyu waliin jirta adda kee hin deemin jedhanii akkasiin wal baasaa yonan gootu Jawaar eenyu waliin jirtaa miti dhaaba kam jedhan eenyu waliin jirtaan kun yoo barbaade inni nama hedduu waliin jiraas hin jedha kaayoon tanti ka gaafatan jedhana kaayoo waan uummata Oromootii bu'aa qabu isinii warri sun barbaaddan san kabsin barbaaddanuu barsiisan araa kiiloo abbichuu baasuumi ati waa'ee araa kiiloo keessa mootummaadhaa kana jissuu irratti eenyu taatee kaayoo isiniin galu yookiin maal eenyu taatee deemaa jirti iltanuu dubbiin kaafaa'oo kan taane eenyu isinitti Jawaar Mahammadii kaafaa'oo keessaa bahe keessa jira tana gaafa dhume anuu Jawaar ta'ee deemaara waan biraa ijaaradhee deemaara leechoonni malasiin dhaaba biraa Jawaar laala kaafaa'oon naftanyoota ijaare isin himaa baanii bira dabre warra kibbaatii fi Tigree walitti kaafaa'oo ijoollee ijaare maaliin Oromoo adda bilisummaa Oromoo ittiin basaasu ittiin dadhabsiisu ijaaranii Oromoo kennan kaafaa'oon jalqaba dhaaba Oromootii miti kana namni hin beekne xiqqaa jalqaba takka inni lammataa Jawaar dhaaba adda bilisummaa Oromoo kama shanee jennu kana dhiisee ufii dhaaba dhaabuu dhiisee waan Oromoon kalee dhaabde OMN gurguratee laala dhagaa Oromoo kaadha OMN Jawaartu dhaabe namni keenya nama gowwiin ofirraa utaadhaami yoo bar dhugaan sun jiraattee Jawaar kaayoo Oromoo harkaa qabaate OMN tu adha waan inni deemu kana jala deemee qabaasa OMN nama jalaafe OMN miidiyaa Oromoo teettaniimi maa jalaafe ni gurgurame abbichi OMN bitate OMN namni Oromoo jira Jawaar OMN ni gurgurate ani ka kijibatti maasatti hin seenu miliyoona 71 gurgurate jedhanii Allahu a'lam tana kiji maaliif qabri na eeggata atalaa gullaa ni gurgurate namtichi inni gurgurate Jawaar waliin fedhan warra oosaayyota Oromoo jedhan kanneen waliin jiranii ufii wal diigdee ari'an jechuu barte Jawaariin OMN ni gurgurate miidiyaan Oromoo morma jedha waa'ee isaan gabaasa hin gabaafne Jawaarii miidiyaa tokko hin qabne Jawaarii namni tokko bira hin jirre adda deemu hatta qara mucayyoon isaa jala deemtii jalaafte haati warraa isaa jechuudha Jawaarii adda isaa xiyyaara kaan irraa bu'ee kaan yaabbatu galma kaanii fudhanii kaan geessan Jawaarii kalee akkasitti Oromoon jaalattu hadha harka fuudhuun hawwii namatti ta'e eewwan namni kun qabsaa Oromooti malee nama lubbuu namaa fixee qawweedhaan hangoo dhufee miti Jawaar wanna dhagartee wardi aanee ganiif
namni bar mootummoonni addunyaa kanaa kanama fixee lubbuu namaa fixee dhufe ka waan hamtuu dalagu amma mootummootuma Ameerikaa kanneen keessa mootummaa nagaatu dha amma Obaamaa agartan maaliif firii ummata jira kuma abbichuu wana fiigaa wanta hundan nama jaalataa hundaa qaba kan namni hin jaalanne gosaan amantii waan adda addaatiin tuqu marsanii eegan kan namni irra hedduun isa feene jechuudha ati jalqaba wanni si eeganiifu wanni nama adda si eeganiif maali namoota si jibbantu hedduun jira jechuudha gabaabdumatti ati hojii gaarii daladdee haa ta'u waan biriif haa ta'u si jibban walii galatti namoota si jibbantu jira jechuudha si ajjeesan dhagaa si darbatan akka namicha Faransaayii kana killee irra cabsa ummanni isaa kabalan namicha Faransaayii kana gartee ni jibban amantii namaa onnadhaa waa hundoonnadhaa ni jibban jechuudha si galee nama jaalatan amma Mr. Mandeellaa caalaa namni silaa jedhu jiru uummata ofii keessatti akka filattoonni deema abbichuu ilaalaadha namni dirqiin ijoolleen hedduu fi wanni adii qaban jechuudha xiqqaa guddaa ijoollee waan hunda makiinaa ofii oofata bakka deemu maaliif waan namni waa godhan jiru wanni inni sodaatu akka hin jiru haqa dalaguu jira waan danda'e uummata ofiitiif warri dhiyeessu kunoo adda Jawaar Mohaammed gurbaan eessatti Ingiliizitti yuuketti moo natti na fakkaate harka fuudhaa jedhee barbira dhaqee harka Jawaariin fuudhuu nama bara yoo inni seenu bar ummanni gartee onnaani dubartii siinqee tana qofa jidduu dabraa sanuu bar sukuriitii yani warra kana gabaa gabara marsanii fuudhanii seensanii bar Jawaariin bes eenyu beekta Mangistuu Hayilemaariyaam Mallas Zeenaawii warra gartee biyya namaa irratti waa godhe kan namni ajjeesaa eegan hayyuu barsiimaa dhaqe namni ajjeesu ummata kan yoo ta'e illee yoo inni biyya namaa dhaqe yoo inni lafa gartee gosa biraa keessa saba isaa keessa mu namni gaafa saba isaa keessatti eegan galte bira abbaa fixee wallahi ana galgala kana bayii viidiyoo sinoo raabaa adda kee deema wallahi onna keessa halkaniin bayii Finfinnee keessatti namni waa godhan jiru maalleessa namni ajjeesu illee jiru maaliif nam tokko waa godhan ofirra beeku hin jiru gaafni an dheessu yoo nama wayii irra shira dalaguu deemaa jiraadhe ummata wayii balleessuuf wayiif deem dheessuuree uf hin beekta baratuuka waa balleessu deemtaa waa ajjeesu deemta waa saamuu deemta waa butuu deemtaa irriban qabduyyuu ati deemtee waa gar dhaquu dhiisi halkan siree irratti irriban qabdu dhugaa harkaa qabaatte hoo maal dheeta gurbaa eenyu baasi godha rabbi si tiksa bar hagee dheetta ammoo hagee yoo missi eegan amma abbichuun bar seeraa biyyattii saniif dhuga diina qabaa malee ofirraalee ari'a bara abbichuun ni beeka wallaa namni isa jedhu arge maaliif bakka fedhe makiinaa marii bakki dhiyeessanuu achi bar bakki namni dhiyeessu bakka ati afoo teettu kallattii rasaa duraan seenu san marii qabatee ofii eegu ni beekan jechuudha karaa abbichuun dhaqe biyya abbichuun dhaqe biyya keessaan biyya alaatti isnaapparaan illee afoo fuudhanii si kaa'an duuba yoo ati teette bitaa teette mirga teette keessa hin beekan waan warri yoonnaan beektanis warroota liidara kana ajjeesaniin makiinaa inni keessa taa'u kanattu gara bitaa taa'ee mirgaa taa'ee arga makiinaan gurraacha san biraa rasaas nuun seenu barsiidha. Amma ministeeronni abbichuu duuba teetti bitaa taa'ee mirga taa'ee hin beekan osoo namni ajjeesuu illee jiru ajjeesuu barbaadanii jechuudha si galee yoo guddate yeroo inni gabbuu dha'een muummichi ministeeraa garuu marii qabatee deema laala. Dingaddaa hawaasa agartan gaafa Awurooppaa dhaqee agartan bakka fedhe dhaqee deemee jennaan ofii makiinaa qabatee deema jechuudha. Hattaa biyya namaa keessatti. Konfidensi dhugaa dalagu haqa dalagu rabbiin na tiksa jechuudha. Dhugaa uummataa kana dalagee jechuudha. Si galee kanaaf dhiifama namni kuni adda gartee kasilaa uummata bira akka hamba barri uummata keessa deeme maaliif uummata sanii qabsaa dhugaa yoo bakkoota fakkeenya amma Ameerikaa keessaa faati si eegu jechuun I don't know. Abnaan Ameerikaa keessaa si ajjeesu. I don't know akka go'ee si ajjeesan. Maaliif galmi ati keessa teettu kun sensarii qaba. Laga Oromoo waa isinii maali? Galmi bakkee walgayiidhaan kan kun sibiilaan yoo ati seenti sensarii jira warra eegu jira. Warri galma kirraa kireessu kun wanni hundi kaameraa malee jechuudha. Kan yoo ati meeshaa hidhannu seenti waan hunda balbala gubbatti. Amma fakkeenyaaf isteediyoomii gurguddaa jira Ameerikaa keessatti. Sinsa kattanii seenti. Maaliif wannatu jira. Sensarii jira yoo illee. Yoo kanumaan biraachee guruu seenudha malee tokko kana inni lammataa poolisni wanni hundi nu gartee si galee warroonni akkanumaanuu eegantu. Kana namni kun bari ijoolleen hedduullee nama sarara dhoorgu miti baruu fakkeessa malee. Booksi mafaa irraa dhoorgita malee nama qawwee qabu waraanaa ka jawaa irraa waa dhoorgu miti ka eeguunu. Isaan garuu maaliif akkas godhanii baram wanni isinii barbaade. Nama jaba'aa ka fayyaalessi waan been namni keenya waan hubanne
namni kun jabaadha kana eegallaal kunoo onnaa godhanii jedhee namni siyaasaa ittiin dalaguuf akkasii gabbu'aniitti ila kunoo akkuma hayyoonni kalee dalagan agarree gootoowwan warroota biyyaa qabsaayan jagnootallee warra gartee lola hirmaatellee uummata keessa gabbu'anii deeman. Soo kanaaf wanni kana mara si deeman si dheeradhee dhiifama waan gootan Jawaariin illee obboleessa kennoonni itti iyyuun maali badii yaaduu haa cabu jechaan jiru. Welcome kootu akkuma lidatuu kana gartee gara biyyaa kootu. Namoonni si baasu Jawaar I think yoo mootummaan kun si yayyame kaa Mustafaan mirga san si yayyamuu dhiisuun qabu garuu karaan Jawaar baaftu takkatti namtichi kun qabu takka qofa. Ani kana mul'atu jechuudha. Karaa takka qofa Jawaarii naa dhagaa. Takkattiin sun ummata Oromoo illee dhiifama gaafatee mootummaa ummata Itoophiyaa illee dhiifama gaafatee karaa nagaatiin biyya ofiisaatti galu. Chaansii inni qabu. Wanni inni dhiyeessu dhibba isan baaftu isa balleessiti malee. Dhibbi inni dhiyeessu maali? Ilmaan namaa kalee ibiddan naqsiisee ficcisiisee qeerroo jechuudha. Kun koortii addunyaa dhaabatanii beekan inni kana. Dhibbaa naasii caalaa tokko. Ijoollee dheengadda namarsan jedhee ficcisiisee illee irra dabalate. Eetanii ka gaafa caaluun du'u illee irra dabalate. Kana hunda itti gaafatama qaba. Lubbuu nama bade qabeenya haga biyya alaa nama adii maraddu bara gaafas. Lammiilee alaa duutee jira kun hundi taa'amee guyyaa eeggata jechuudha. Nageetaniimi kun kana mara walitti qabatee jechuudha. Loloonni biyya keessa rakkoon galee deeme kana keessatti qabeenyi diqqimbanne addunyaan tun dhagaa ilmaan Oromoo kijibduullee taatu gaafa si garagaltee si nyaatti. Lubbuun nama xiqqee hin banne. Namni kun ragaa ofii bahe waraqaa barreessaa turan mootummoota addunyaatitti, mootummoota Afrikaatitti, human raayititti yoo warroota gartee silaa dhimmi ilaalan jedhan barreessaa turan. Olola adda addaa kana guuranii akkana ta'e addunyaa walitti qabaa turte. Mootummaan Itoophiyaa illee evidensii ragaa kana guutuu guuree mootummoo sanii ila kun kana kijiba kun kana isaa kanaaf barbaanna ebaluullee akkana barbaanna isa dalagaa jira. Evidensii ragaa wajjin akkasii qopheessee mootummaan kun addunyaa illee walitti qabattee guyyaa eeguu jiran. Kana Jawaar Mohaammed ala keessa fiiguun dhagaa muka bu'uun isan baaftu. Akka namtichi jedheedhaan san gartee. Namticha waraanee akka inni waraana sanillee ofirraa buqqise du'u beeke. Waan jedheen warwaattee yara haadhaa waamanii miree warwaattee haati maqaan balleessini gangalattee foon allaattii jalaan balleessinii jedhanii mammaa kan san. Dhageettanii? Waraaneen namticha waraanam namtichi bakka waraane beekaa akka inni du'uurra lubbuun hin hafne beekaa jechuudha. Wirtuu waraane bakka inni gartee du'u. Waraana of keessaa baase illee ni du'a mi'a garaatu iccitaa. Ofirratti illee dhiisullee ma du'a. Namticha gangalate waraana wajjin jechuudha. Warwaattee haati maqaan balleessin. Gangalattee foon allaattii jalaan balleessin san Jawaar Mohaammed himaa jiran. Homaa garri takka itti jalaa baatu hin jiru. Kalee yakka seente. Yakki lammataa biyya galtee uummata Oromoo illee salphiftee ofillee salphifte. Osoo as galtee Oromootti akka galteen cadhiftee waan Oromoon jaalattee waliin deemtee dabarsee sin kennu mootummaan Itoophiyaa illee biyyi tokko harkaa si fuudhuu hin dandeettu. Nam tokko nama hedduu yakka dalagee lubbuu namaa miiliyonotaan fixee mootummaan isaa gartee gaafa akka tasaa inni gadhaqe faa qaban malee akkasuma du'an. Hadha hoo ganyaa adii jedhe namtichi kaan dhiitte kaan ciniinte fardoota muliin ardaa qorkitaa jedhan taate Jawaar Mohaammed. Hunda lakkaftee hayyuun si jalaa nafne, ABO'n si jalaa nafne, OPDO'n si jalaa nafne, badhaadhinni si jalaa nafne, Islaamni si jalaa nafne. Wanni ati hin godhin Arsii fi Tuulamaa fi Maccadda eegaa itti ooftee. Warra kaawwanii mirga wallaala ittiin barkutaa gadaa fi sagalanii. Kawaa takka keessa hin jirre bu'aa takka hin qabne gootee Oromoo tana sitti. Bakka lama dabaaftee bara Oromoo. Arsii fi Harargee fi Arsii fi Wallaggaa fi Tuulama uummata jajjabaa wal fixu kan irree qabu gootee Jimma, Gujii, Booranaa, Harargee, Walloo, kutaa sagalii yartuu gootee mirga isaanii eegaa itti ilaali. Namni ati hayyuus eegan baguddoos eegan sirraa eegamaa Oromoo akkana qoodu Oromoo akkana salphisu ka waliin loliin diina waliin gootee
ummata jajjabaa gartee Oromoon kutaa hunda keessa dayyuusa jira, beeka jira, hayyuu jira, wallaala jira, hattu jira, kijiba jira. Kutaa martu. Kutaa qulqulluun hin jiru. Kutaan hayyummaa wal caalullee hin jiru. Yoo jiraate namni akka ilmaan Oromootti ilmi kalee jira. Hangafni quxisuu yookaan tokko keessa jabina ni qaba. Akka kutaa Oromootitti hayyummaan gootummaan malee maraa qabna akkasumatti. Kanaaf waan sirraan eeggamne immooshin taatee namna dhagaa waan irra laallatan jettee waa mara laattee jechuudha jawwee kiyya. Wanni si duru. Har'a eega waa hundi badde agarte wanni ammallee siimuu jiru. Badii ta'e fedhu. Du'a kan ka'e hidhamuu ka'e waan dhagadu Mustafaan. Yoo si ajjeesa yoo si hidha yoo si salphisan. Wanni iyyuuf tana hoo maarree amma namni gariin jibbaa jawaarii yookaan no. Uummanni keenya haa baruu takka akkanatti baanee jawaariin gartee duran dhaabbanne. Uf baree as deebi'ee dhaabbatee yoo inni ilmaan Oromoo waliin dhaabbate nu hundinuu cinaacha laafaa qabna. Mootummaan hadha faarsaa oolu kunillee bar cinaacha laafaa qaba. Rakkoo dalagaan jiru. Waa balleessaa jira. Kumaatamaan. Beekee ta'ii, wallaalee ta'ii, harkaa taatee ta'ii, diinni irratti dalagee ta'ii balleessaa jira. Garuu tam caala ta balleessu moo ta tolchu. Namni tokko eega waan irra gaarii dalagu taate harkaa taatii qubatti qabu yookaan garafuu osoo hin taane gargaaruu qabna jennee iyyaa jirra. Namni du'aa jiraa'ee, rakkinni jiraa'ee, jiruun qaaloomni jiraa'ee waliin itti deemnee akka inni dhama'u goonamoo ni gargaara. Akkamitti waan dandeenyu cufaa. Kawaan rakkoo sanii ta'u gartee sirreessaa akkasii yaanii biyya waliin ijaarra jechuudha. Adda kanaaf akka baabdumatti yawwee warri jawwee jala yaatanillee as deebi'a. Yoo harkaa qabaattan nutti himaa. Jabaadhaa isin hin jenna. Maaliif paartiin badhaadhinaa kun akka inni dikteetaran ta'an akka inni gajjabaatee uummata dalagu paartiin jabaan gad dhufuu qaba. Hadda Jawaar osoo achi bahee paartii jabaa ijaaratee as dhufe akka namaa paartiin kiyya ibalu jedhamaa kaayoon kiyya kana as dhufe bar qubatti hin qabnu. Weelkaam siin jenna garte. Boordii filmaataaf qopheessii koottu seenii waan kee kaleeffadhu siin jedha mootummaan irra jirullee. Kanaaf hagana isin hin jedhaa isin jaaladhaa isin kabajaa ilmaan Oromoo hedduu isin dheeradhe. Rabbi biyyattiin illee nagaa nu haa godhu. Nullee Rabbi waliin nu haa galchu. Jallaa kennallee Rabbiin as nu haa deebisu. Jawaar illee Rabbi haa qajeelchu. Du'aa godhaaf nama kana wallahi. Ani isaan ummaa isaatu garaana nyaataan wallahi. Haadha bareedduu qadiima akkasii ummaan isaallee waan dhagan taate biraan na dhageessame. Mucayyoo amma ilillee jaartii isaa tanallee haadha manaa isaati. Nama barate mucayyoon sunillee wallahi biraan gaa Oromooti. Womaan argannu walii garoon irraa garte garuu ammoo maqaallee waliin nu bada garuu waliin finna. Hamaa koo hamataa koo numa wal qabata guyyaa gaafa rakkoo itti artistii. Numa hamaa kana wal qabata waa hedduu keessa dabarree jira waa hedduu beekna nu. Anaaf jaalbantiin hadha osoo jaalbantiin hadha dhukkubuu baatee hiree argannee waliin teenne waan nu keessa dabarree ilmaan Oromoodhaa waa nu wal goone warrummaan bara adda bilisummaa Oromoo keessa waliin ture nutu beekaa jechuudha. Addaanas gubbaa kana iyyaami warri ankalee waliin qabsaa ina duuba waan jedhanii beekan. Maaliif waliin qabsoofnee agarre. Xiqqaa akka gartee namni kun jaalbobbaasaan dhuga nama kanaati jedhu. Rakkoo qabna. Diinni keenya kun mataa waliin nu dhaya kan wal jibbinu wal hinaafu. Nurratti ijaaree waggaa dheeraa kana gadi nu erbee jiituu ittiin nu qabee ittiin nu guddisee jechuudha siin galee. Nama dhugaa dubbatu, nama hayyuu, nama gootu, nama sabaaf yaadu kana jala akkan deemnetti nurratti wal ijaaran. Nama saba kana diigu, nama saba kana gartee sobu ammoo akkatti ol baasan. Maali akkasii nu cabsan kaa gabrummaa uummanni keenya uummata guddaa hayyuu Oromoon. Uummanni kun uummata namni dur dhaabbachuu danda'u miti. Sodaa keenya irraa kan yeroo dheeraa nu keessa ijaaran. Nu keessa ilmaan guddifatan. Akka nu waliin walirra duulu nu godhan. Adda onni dalagan kana amma teeknooloojiin tolee bakka hundatti amma yuutuubii wanni dalagu, feesbuukii wanni dalagu, wanni tiwutariin dalagu, wanni tiiktookiin dalagu kana ijaaranii ijoollee duriyyee duraa duuba hin beekne sirna hin qabne kaan maqaa balleessuun maal godhuun akkasii nurra maaliif nu uummata guddaa hin danda'an yoo nu walii gallee bes nu barnama loluu nu feesu Oromoon. Yoo nummaa wal dhageenyee jabaa keenya jala deemne hayyuu keenya hatta wallaala jala yoo nu deemne agarsiisa. Dhiis hayyuu qabnu dhiisi beekaa qabnu dhiisi. Yoo wallaalama jala nu deemne dhumatte dubbiin. Gosti xiqqaan wal dhagaa uummanni xiqqaan uumama kalee irratti xiqqaa. Haqni sun wal dhagaa maaliif walitti himu? Abbooyyees wal finne warqoonni koota wal qabanna wallaalallee beekaallee jabaallee wal dhagaa jechuudha. Diinni illee seenu uummata xiqqaa. Kanaaf nu gabroomfu nu ammoo uummata bal'aa. Laal bakkuma arganii dhufanii simatan gosa kan kee. Sii beeka siin jedhan laal. Akka tolun hin jenne ammoo ganda keessatti xaxanii kaanii jiranii akka tolun dhageenye. Hayi abboo ibaluu osoo jiru akka hin jenne. Kanaaf akkasii walaa beeknu walaa qabannu. Kabalaanuu dhufe kanallee hayyaatti keenya jabaadhu jenneetu mana kimee tana nullee bara bakka tana mee waan gootu hayyee
nullee si jala deemne as nu gori jedhaanii yeroo gadi ilaala. Abboon nullee tana si dhageenya ati illee mee dhagee. Hayyuu qabna. Abbootii amantii qabna. Warri kiristaanaa qeessii qabda. Warri waaqeffataa abbaa gadaa qabda. Uummanni musliimaa sheeka olumaayii qabna. Akka sabaatti hayyuu qabna. Jaarsa qabna gandaa. Kana jala haa deemnu laal. Ka jala deemu barkana. Warri siyaasaa biyya namaa bar guddattee Ameerikaa fa'aatu ilaalte bar warra siyaasaa jala abbootiin amantii deemtu bar. Warra siyaasaatu abbootii amantii jala deema. Maal jechuu barbaadeet? Bulchiinsatti miti. Uummata qabachuudhaaf warroonni biyya namaa keessa filman bar warri abbootii amantii kana bira dhufanii dura bar. Masgiida dhufan charchii dhufan dura filmaan yoo ga'e. Maaliif uummata achii wal gaalaal jara qabatan. Guyyaa akkanaanii dhufaa waa'ee filmaataa irratti rakkoo teessa illee natti himaa uummata illee dubbisaadha. Dura qeessii gaafata sheekii gaafata laal. Rakkoo jiru. Rakkoo salaataa masgiida bakka bal'ina maal kanneen qabaate maal jechira dhufe tana dubbataa jechuun dur dhaabbate. Ani filamuu deemaa na filaa amma masgiida keessa lafti isin dhiphatti kana isinii bal'isaa akkana isinii godhaadhaan masgiida dhufe. Charchiillee rakkoo inni qabu akkasii himaafi. Akkasiin uummanni imaamni maal jedhaarree namni kun rakkoo kennanuu fira isa filaa jedhaan bes. Akkasitti deeman malee Oromoon akkam deemti beektaa? Ebaluun jala deemi. Ebaluun dhagaa jedhan malee isheen hin dhagamu qeessiin dhagayan abbaa gadaan ilmi abbaan dhagahu. Abbaatu ilma irraa waa dhagaa. Gurbaan maal ture telefoona banee afoo qabaa footooshooppii fi kijiba fuudhanii afoo qabanii abbaalleen kanaan gartee gabbaa yoo kijibee gaaf kan qaanee nama keessatti mataa qabatee ta'a abbaan kun. Kanaaf tanarraa haa guddannu ulaa qabannu wal jala haa deemnu hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagaan naa jiraadha uummanni musliimaa assalaamu alaikum rahmatullahi wa barakaatuh.